jira biyya addunyaa kana guutuu almost waliin gahee jira kuni ergaa maalii qaba wanti addunyaa kana irratti uumamu hundinuu sababa qaba rabbi gaafa waa tokko hojjetu bilaashumatti ka'ee waan hojjetu aziizun hakiim rabbiin humna qaba akkasumas immoo ogeessa beekaadha rabbiin koronaa vaayirasiin kun yookaan weerarri vaayirasii kun maal of keessaa qaba jennaan waan baay'ee of keessaa qaba rabbi quraana keessatti maal jedha wamaa nursilu bilaayaati illaa takhwiifa mallattoo adda addaa hin erginu ilma namaa kana ittiin sodaachisnee dogongora isaarraa akka inni ittiin deebi'u gochuudhaaf malee jedha addunyaa kana irratti rabbiin maal barbaada jennaan haqni akka lafarra jiraatu barbaada ilmi namaa akka wal hin miine naannoo isaa akka hin miine uumama akka hin miine wasana rabbiin isaaf kaa'e bira akka hin dabarre rabbiin seera kaa'eefii jira lafa kana irratti jechuudha ilmi namaa gaafa inni immoo seera kana cabsee wasana kana darbee waan rabbii dhiisi jedheen hojjetee waan rabbii hojjedhu jedhin immoo gaafa inni dhiisu yeroo yeroodhaan rabbiin raajii isaa ilma namaa kanatti agarsiisa yeroo ammaa kana keessatti ilmi namaadhaa beekumsaan dandeettiidhaan waan hunda to'achuu dandeenya sadarkaa jedhurra gahee jira lakkii jedhaan rabbiin dandeettiin isin qabdan dandeettii an qabu biratti homaa tokko mitiidha wamaa kaana allaahu liyucjizahu min shay'in fi lardi walaa fi samaa rabbiin duniyaa kana irratti ta'ee samii irratti ta'ee lafa irratti wanti isa dadhabsiisu tokkittiin hin jiru ilmi namaa garuu dadhabaadha rabbiin ilma namaa kana dadhabaa akka inni ta'e humna akka inni hin qabne yoo rabbi humna isaa kenne malee beekumsa akka inni hin qabne yoo rabbi isaa kenne malee hubannoo akka inni hin qabne yoo rabbi isaa kenne malee ijji isaa wanti inni arguu danda'u hamma gabaabaa hamma muraasa akka inni ta'e yoo rabbi ija isaa akka inni fageessee argu isa godhe malee akka hin dandeenye rabbiin nutti agarsiisaa jira biyya duniyaa kana irratti ilmi namaa ogummaadhaan saayinsiif teeknooloojiidhaan baay'ee fagaatee jira kanumaa wajjiniin immoo rabbiinis immoo baay'ee aarsee jira baay'ees mufachiisee jira maaliin rabbiin maaltu aarse jennaan haraama hojjechuudha rabbiin maaltu inaafsisa jennaan haraama hojjechuu yakka hojjechuu maasiyaa hojjechuu waan rabbi dhiisaa jedhe dhiisuu dhabuudha addunyaa kana irratti yoo bahamma dhiyaatti kaabamma kibbaatti yoo agarru wanti rabbiin hin hojjetinaa jedhe hundisaa cabee jira wanti hafe hin jiru badiin lafa kana irra guutee jira rabbi quraana keessatti maal jedha ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون بحر الرت هتو لفرت بدين ملتي جرى ببلتي جرى ربين ماليني بديوان المنا ما وجتين المنا ما بشان الرتس يك وجته لفرتس يك وجته هل كان يك وجته قويا يك وجته yakkisaa kun immoo dhaqee isuma mataa isaa deebisee akka rabbiin isaan isa adabu godha jechuudha ilmi namaa yeroo ammaa kana keessatti rabbiin lubbuun baasinaayedha ilma namaa lubbuu namaa tokko baasuun yakka hundaa olii jedha man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiica lubbuu ilmi namaa tokko kan baase akka waan ilma namaa kana guutuu ajjeeseetedha ilmi namaa har'a meeshaa ofiin hojjeteen rasaasaan taankiidhaan wantoota adda addaatiin biyya guutuu diigaa jira ilmi namaadha badii hojjetaa jira ilmi abbaa malee hambisaa jira haadha manaa abbaa malee hambisaa jira ilmaan xixiqqoo dhalattee ji'a lama ji'a sadii hin geenyetu haadha malee hafaa jira abbaa malee hafaa jira nama baay'eetu yeroo ammaa kana mana dhabee bakkee keessa faca'ee waan nyaatu waan dhugu kan hin qabnetu addunyaa kana irra jira sababa maaliin sababa badii ilmi namaa gareen ilma namaa tokko hojjeteen jechaadha kana rabbiin isin arga biyya guutuu diigame biyya gurguddaa addunyaa kana irra jirutu diigame ilmi namaa wal zallamuu rabbiin wal gargaara garaa walii laafaa angaraan isinii laafaa rahmata walii godhaa arrahmatan isinii godhaa jennaan ilmi namaa garaa walitti jabaate sobni namni sobu akka dhugaatti fudhata akka dhugaa dubbatutti fudhatame inni dhugaa dubbatu akka sobaatti fudhatame
ilma namaa horii yatiimaa horii ilmaan abbaan qabne halaala godhatee nyaate dhugaatii sammuu namaa diilelleessaa sammuu namaa adochedhe rabbiin haraama godhe bifa adda addaatiin maqaa itti babbaasee ganamaa galgala dhugaatiitti deebi'e ilmi namaa haraama hin nyaatinaa jedhee rabbiin waan halaala ta'etu inni nuu uumee jiru haraama nyaata karkarroo nyaata booyyee nyaata bofa nyaata bineensotii rabbiin haraama godhe nyaachuu eegale ilmi namaa ribaa dhala abbaan qabeenyaa hiyyeessa karaa inni itti hacuucu keessaa inni tokko maali jennaan ribaa nyaachuudha rabbiin kanaafuu yahudaan abaaramtee jirteedha maaliin jennaan wa aklihim ribaa ribaa dhala nyaachuu isaaniitiin wa akhdhihim amwaala annaasi bilbaatil horii ilma namaadhaa kara dhara ta'een kara soba ta'een nyaachuu isaaniitiin abaarsi rabbii isaan irratti bu'ee jiraadha rabbiin ilmi namaa har'a wal nyaachuu eegale qabeenyaa walii nyaate dhiiga walii dhugee walitti garagaree wal nyaachuu eegale zulmiin baay'ate sobni akka dhugaatti fudhatame yakki akka waan sirrii ta'e tokkotti fudhatame aalimni beekaan afaan qabatee wallaalaa dubbachuu eegale amaanaatu nyaatame dhugaatu bade kanaafuu rabbiin yeroo tokko tokko ilma namaa kana hin adaba jechuudha mallattoo erga samiirraa mallattoo akkamii mallattoo akka dhukkuba ilmi namaadhaa dandeettii ittiin qabne ittiin gara rabbiitti ittiin deebi'uuf jechaadha yeroo ammaa kana ilmi namaa hundi rifatee jira kanaafuu inni jalqabaa akka nama muslimaa tokkotti yeroo balaan akkanaa bu'u maaltu nurraa eegama jennaan at-tawbatu as-saadiqa tawbaa dhugaa qalbii irraa ta'e gara rabbiitti toobachuudha rabbi quraana keessatti maal jedha yaa ayyuhal ladhiina aamanu warra kafareen hin jenne munaafiqootaan hin jenne faasiqootaan hin jenne warruma dhugaadhaan rabbitti amaneen rabbi maal jedha isin yaa warra rabbitti amantanii hoo tuubuu ila allahi tawbatan nasuuhaa tawbaa qulqulluu taate kan mamiin keessan jirre kan shakkiin keessan jirre kan yakkatti diliitti deebi'uun keessa hin jirre kan kutannoo qabu gara rabbiitti deebi'aa jira rabbiin tuubuu ila allahi tawbatan nasuuhaa gara rabbiitti ilmi namaa kun silumaayyuu yakkan hojjeta kullu bani aadama khattaa ilmi namaa hundinuu sadarkaa wal hadhibu malee guyyaa guyyaatti yakka hojjetaa oola maasiyaa hojjetaa oola رسول عليه الصلاة والسلام حديث القدس كيسة ربي كان يا ابن آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم إلمنا ما كن جنما قلقلة مع سياه هجتا يك هجتا أجج ربي تبسا دانقا ربي تدربا جنما قلقلة هل كان قويا يتشور كانوا ما وجنين ربين مو رحمة نوكبا نجالتا قرانو لافا نعذبون بربادو ربين نعذبون بربادو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يو إسن ربين قالت يفنتني يو قال ربي تديبتن إسن الزبور ربين ما الفيدة ما يدى ربين وما توك ربين نعذبون يادس فديس انكبو نعذبو متكايونسا نو رحمة قوتشور اتشور إن تشكروا يرضى لكم يو إسن قال ربي تديبتني ربين قالتهم فتن ربي سنجالته ولا يرضى لعباده الكفر قبروا التاني ساتيف كفري ربين كادو رب اتكفروا ربين انجالتوا قبروا التاني ساتيف كنافو يرو كان مالتون الرابر باتش سينان قلبي كين يرى قر ربي تديبيون قر ربي تديبيون ilmana maa hundarrattuu dirqama keessattuu yeroo rakkoon akkanaa kun bu'u gara rabbiitti deebi'uun rabbiin kan ajaje nuhi ilma namaa dadhabaa kana utuu hin ta'in nabiyyoota isaa gurguddaa rabbiin ajaje aadam firee muka kanaa hin nyaatin jedhee rabbiin dhowwee jennaan shayxaanni isa dogongorsiise firee sana dhaqee hawwaadhaa wajjin nyaate achi hoo rabbiin garuu maalitti ajaje toobaa deebii jedheen فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ربين يا ربنا ديسي دوغن غرينجرا أجاجك يجب سنجرا وانا تندوغتو جدنجرا دي ربين برتفو متاسا قدك أبته فول سارة فترريتي أد سالة فترريتي ربي ساكدة جنان فتاب عليه ربين توبا سارة تقبله يكساسنا ربين سيقول كل سيتشور نبي الله نوح عليه السلام قال ربي تديبي
رب اغفر لي يا رب ناديسي عندكم جرينجرا إذا ربي تديبي نبي الله نوح عليه السلام نبي الله إبراهيم قافك عبا إجاري المساوى الجنين قيسو ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي كينيهو أناف المكية كنا المان كينيس والرسيف مسكمي والروانة أججمي ديمو يا ربي نقول ويك كيني الرا ديلي كيني الرا معصيتك كيني الرا مو يا ربي ور ديبيو نقولي يا رب نراس كيبل دي ربي كرت إن نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن جال اللي ربي كنت يتشور نبي الله موسى عليه السلام كان ربي ساتو بعدي بيكرت نبي الله عيسى كان ربي تدي بيدي فم ربي ساكرت نبي يوني وندي سايتشار كان أفو بلوان كينيا يروم ما كان وانتنور رأيك ممالي النان قلبي كل دان قال ربي تدي بني توبا ربي تدي بيوري توبان كون شرطي صديق أبا توكو شرطين صديق كون ilmana maa gidduu kan jiruudha afraffaan immoo rabbii fi ilmana maa gidduu kan jiruudha gaafa toobaa gara rabbiitti deebinu waan kaleessa hojjenne dilii maasiyaa kaleessa haraam hojjenne inni hate inni zinaa hojjete inni maqaa nama balleesse hundisaa sheena'uu qaba gaabbuu qaba maalumaafan kan hojjedhe qalbiirraa dhukkubsachuu qaba inni kaadoo maasiyaa sanarraa buqqa'uu qaba maasiyaarra taa'e utuu yakkasan hojjetu utuu dilii sana hojjetu toobaan hin jiru irraa buqqa'uu qaba inni sadaffaanoo kutannoo qabaachuu qaba itti deebuu dhabuudhaaf koronaan kun darbee vaayirasiin kun darbee dhibee kun darbee inni har'a khamrii dhugaatii dhiise inni har'a zinaa dhiise inni iddoo haraamaa ooluu dhiise inni haraama hojjechuu dhiise niyyaa bor itti deebi'uutiin yoo ta'e toobaan irras qeebaltiin qabu ittiin deebi'uu gonkuma yaa rabbi har'a boodeedhee sheena'ee irraayis buqqa'ee murannoo qabaachuu qaba inni arfaffaan maali jennaan haqqi ilma namaa fuune horii ilma namaa ganne yoo jiraate yoo abbaan sun irraanfate illee rabbiin hin irraanfatu abbaan qabeenyaas yookaan inni fudhate kunis yoo irraanfate wamaa kaana rabbuka nasiyya rabbiin irraanfatu kanaafuu haqa namaa saantimii cabduullee yoo taate abbaadhaa deebisuun nurra jiraata yoollee har'a kennuu fi dadhabne namicha sana dhaqnii afii kadhachuu nurra jiraata isa hamanni afii kadhachuu nurra jiraata yoo dandeenya yookaan dhiifama rabbii isaa kadhachuu nurra jiraata yoo gara rabbiitti qalbii qulqulluudhaan deebine maasiyaarraa yoo deebine rabbiin nutti araarame jechuudha maaliif aayata kun ergaadha amma wanti addunyaa kanarratti ta'aa jiru kun ergaadha yeroo ammaa kana namoonni baay'een gara rabbiitti deebi'aa jiru inni kaleessa dhiiraaf dhiirri akka wal fuudhu ajaja biyya Ameerikaanitti har'a gara rabbiitti deebi'anii iyyaa jiru balleessinee jirra beekumsa nutti fakkaate qarummaa nutti fakkaate deebinee jirra jedhanii dhalaaf dhalaan akka wal fuudhu warri seeraan baasanii hayyaman har'a gaabbanii deebi'aa jiru yeroo kana keessatti namni shahaadaa qabatu baay'atee jira maalirraa waan ta'e kanaa wajjin wal qabatee islaamummaa waan barsiise qaba waan akeeke qaba waan qajeelche qaba waan kallattii kaa'e qaba waan ta'eedhaaf jechaadha kanaafuu ergaan inni jalqabaan ofiis ummatana daawwatuufis kan kana dhaggeeffataa jiru hundaafuu ergaan hin dabarsu maali jennaan tawbatan saadiqa tawbaa qulqulluu inna lallahu afraxu bitawbati cabdihi namichi gaalli isaa yookaan fardi isaa gammoojjii namni keessa hin jirre mukkitti hin biqille bishaan keessa hin jirretti utuu inni nyaata isaa irratti feetee deemu harkaa baddee barbaadee dhabee hifatee muka jala ciisee hirribni fudhatee alachii dammaqu deebitee dhuftee jennaan gammachuurraa an rabbii keeti ati garbicha kiyya rabbiin jedhe gammachuurraa dogongoreedha rasuulli alayhi salaatu wasalaam rabbiin namichi gaafa gara isaatti yakka isaarraa badii isaarraa gara isaatti qalbii qulqulluudhaan toobatee deebi'u namicha sana caalaatti gammadeedhan kanaafuu yaa obboleewwan kiyya gara rabbiitti toobaa deebinu استغفارها بايس رب قرآن كيست مالجر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا يا إلمان ما قر ربي تتوبا ديبيا عرب نبي الله نوح الرد ربي نرقاك ننوكا هجر
rabbiin yoo isin yakka hojjettan irraa deebitanii isa kadhattan isinii dhiisa, isinii araarama. Samaa'ii gogdee rooba roobsuu diddes akkasiin roobdu godha, dachiin akkaseen biqiltu godha. Isa ilmaan dhabe ilmaan kenna, isa horii dhabe horii kenna. Gara rabbiitti gaafa toobaa deebinee dhiifama rabbiin gaafannu jechuudha. Maaliif kabajaa rabbiif dhabdu nuun jedha rabbiin? Maaliif gara rabbiitti hin deebine? Rabbi hoo ganamaa galgalan waamaa jira gara isaatti. Nuhii maasiyaadhaan faalamee maasiyaadhaan laaqame kana miti. Nabiyyiin keenya nabiyyiin macsuumii ta'an, tikfamaa ta'an, qulqulluu ta'anuu guyyaa keessatti ani yeroo 100 yaa rabbii koo dhiifama gaafadheedhan. Nuhii maasiyaa qabu kanaa miti cibaadaadha kummataan isaa jechuudha. Guyyaa irratti istighfaar baay'isuun nurra jiraata. Yaa ummata islaam, maasiyaa faranjiin hojjetteen rabbiin kana nutti fideennee qubaachi qabuu hin qabnu. Yakka nama tokkoo qofaan rabbiin ummata guutuu qixaaxuu danda'a. Zamana nabi Muusaa alayhi salaam roobni badee honga'e ummanni guutuun. Nabiyullah Muusaan alayhi salaam ummata isaanii fuudhanii bakkee badheetti gadi yaasan. Salaata salaatanii rabbitti warwaachuu eegalan, boohuu eegalan, homaa rabbiin dhagahuu dide. Muusaan ummata keessaa achi bahanii yaa rabbi maaloo salphadhee maaliif rooba si kadha baanee si kadhannee dubartiin baate, sabiyyiin baate, hayawaanni baate si kadhannee maa rooba nu dhowwatteennaan isin keessa garbicha tokko jira yeroo hunda yakka hojjechuudhaan na dura dhaabbata. Yaa Allah, namichi kun eenyu ennaan anini sittin mu'edhen nabiyullah Muusaadhaan. Eegasi nabiyullah Muusaan ummatatti deebanii yaa ummata wanti rabbiin rooba nu roobsuu dideef nu keessa nama yeroo hunda maasiyaadhaan rabbi dura dhaabbatu jira, yakka hojjechuudhaan rabbi isaa tahaddii godhu jira. Namichi kun ba'u malee roobsu jedhe yaa namicha kana nu keessaa bayidheen. Eegasi namichi kun rifate ofitti beeke jechuudha. Yaa rabbi nan saaxilin hamma yawwanaatu na sattartee na dhoksitee jirta. Yaa rabbi sitti toobadheen jira. Yaa rabbi jedhee rabbi isaatti boohe. Gidduu kanaan roobni roobe. Nabiyullah Muusaan rabbitti deebi'anii namni ba'u dhabamee utuma jedhanuu gidduu kanaan roobni roobe jechuudha. Namichi rabbi wajjin haasaa kana gaggeesse. Eegasii nabiyullah Muusaan alayhi salaam rabbitti deebi'anii yaa rabbi namichi ati jette hin baane rooba roobsiteennaan namichi suni eenyu jennaan lakkii jedheen rabbiin nabiyullah Muusaadhaan dhuguma namichi kun anatti warwaate anatti deebi'ee na kadhatee jennaanan araaramee fi jira. Yaa rabbi namicha kana natti agarsiiseedha nabiyullah Muusaan. Yaa Muusaa isaadhaa yakka hojjete iyyuun saaxillee hoo har'ammoo isaa toobatee gara kootti deebi'e akkamittiin isa saaxile jedheen rabbiin. Sababa nama tokkootiin ummanni dhumuun hin danda'a jechuudha. Toobaa nama tokkootiin, kadhaa nama tokkootiin, iyya nama tokkootiin rabbiin araara nuu buusuu danda'a. Yeroo balaan akkanaa bu'u kan ilma namaa kanarraa eegamu maali? Rabbi quraana keessatti maal jedha? فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. بل المنا ما كن وتوقاف براني التبوئي قركو التديبي أني أنا عندي فما قافتني أنا التورواتني وتو إساني تعالوا يو إساني مو يكو مساني سنان التفوفاني يا ربين. سبب الددال فرطولو نمبرباتشسو إني جلك أبا قر ربي التديبي ودوشو ربي التتوبة ربي التورواتشو ربي التبوهودا قلبي ولي لافودا يكرر ديبيودا نما ميدو را دابچودا حق در دابچودا يرو ما كان ظلمي تبايته نما زلم مي مما نياسو تبايته نما بوه بايته ابانوم نايسوم ننكم نيرو اني تياچوچه قبيني سار كاسربه ماتي را سربه ركن الدداتيف ساطل اجرو تجرا ربي نرغ كان هند ساچود كنافو اني جلق باكنا اني لما فان ارغانا نسيني كابو مالي إبينك كنا كن أكا أمة إسلاماتي سينا إسلاما كيستي يروبائي كيسدر بيجرا طاعون عمواس هجرار را وقاكو رسديتي تبي شامت أممي نموت قرقوداتو كيست دو إجرا كان كينيو كان كأبا عبيدة عامر بن الجراح تدو إجرا أمين هذه الأمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان كمعاذ بن جبل تدو إجرا كان كيست كان كيزيد بن معاوياتو كان كيست إبي كنان إبي ويرارا كنا كنان دو إجرا
kan akka Suhayl ibn Amritu dhibee akka weeraraa akkanaa kanaan du'ee jira. kan akka Bilaal ibn Rabaahatu dhibee akkanaa kanaan du'ee jira. namoota bebbeekamoo akkanaa kanatu bara sana keessatti du'e jechuudha. yeroo sana jarri maal hojjetan jennaan istighfaara gochuu wajjiniin gara rabbiitti deebi'uu wajjiniin rabbiin kadhachuudhaa wajjiniin sababa gaggeessuu qabanu garuu gaggeessanii jiru. maal godhani? inni tokkoffaa namni ganda tokko keessatti dhibeen qabame kun akkuma rasuulli barsiisanitti ganda sanarraa ganda biraa kan dhaqne hajra sihii samma yeroo ammaa kana jedhamu kwarantaayinii yeroo ammaa jedhamu kana addaan fu'anii ummanni akka yookaan manaan baane akka magaalaa tokkorraa magaalaa tokko hin seenne gochuu kana bara sana jarri godhanii jiru jechuudha. maaliif kana godhan jiraan? sababa geessuudha. ummata islaam rabbi irratti irkachuun rabbitti waa dhiifachuunii fi sababa geessuun walin dhibu. nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam nabiyyi rabbii ta'uu wajjiniin jaalallee rabbii ta'uu wajjiniin caalaa ambiyoota hundaa ta'uu isaaniitii wajjiniin ergamaa dhumaa ta'uu isaaniitii wajjiniin ilma namaa guutuudhaaf gara laafummaadhaan rahmataan ergamuu isaaniitii wajjiniin waan isaan kadhatan waan isaan jedhan hunda kan rabbii isaanii dhaga'u ta'uu isaaniitii wajjiniin sababa isaan irraa barbaachisu geessanii jiru. awwalan yeroo kuffaarri Qureeshii warri Makkaadhaa dhiibbaa adda addaa digiraa adda addaa irraan gaanu sahabaa isaanii garii gara Habashaatti erganii garii gara Madiinaatti erganii kun sababa fudhachuudha. ofii isaaniitii yeroo hijiraa Makkaa gaafa bahan sababa godhatan nama karaa isaan qajeelchu nama sinqii isaanii kennu nama fuudhee immoo yeroo gabaabaadhaaf illee godhe keessatti isaan dhokse guyyaa sadiif yoo xiqqaate warri isaan barbaadan akka isaan hin argine sababa godhatan karumarra kaanii akkanatti deemuu danda'u. annabiyyi rabbiiti rabbiin raajiidhaan jira kan irraa ittisuu danda'an ittisuus hin danda'a rabbiin garuu sababa geessuun isaan irra jira waan ta'eef kan silaa gara bahaatiin deeman gara lixaatti deebi'anii kara kaabaatti deebi'anii naanna'aniiti kara Madiinaa kan deeman sababa kana geessan. yeroo waraana dhaqan rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo waraana dhaqan koofiyaa waraana seefii fi xiyya irraa ittisu guftaa waraanaa uffatu turan. xuruura kaabburtii waraanaa kan seefiidhaa fi qastii irraa ittisu uffatu turan rasuulli alayhi salaatu wassalaam sababa geessu waan ta'eedhaaf kun jechuudha. Madiinaa gaafa Qureeshiin weeraruudhaaf gaafa isaan dhufan boolla qotan sababa geessuudha kun. kanaafuu sababa geessuun shari'aa islaamaa keessatti sahaabaan dhufee namichi Arabiin tokko dhufee yaa Rasuulallah gaala koo kana gadhiiseetan rabbi irratti hirkadhee tawakkula godhamoo hidheetan tawakkula godhennaan i'qilhaa fatawakkal hidhiitii tawakkula godhadhu jedhaniin kun sababa geessuudha jechuudha. yeroo dhibeen akkanaa kanas dhufu rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhan? isinii dhaadachii tokko keessa jiru yoo weerarri yookaan dhibeen weeraraan akkanaa vaayirasiin akkanaa yoo bu'e achiin bahinaa jedhan. yoo biyya tokkotti buusaa dhageessan biyya sana dhaqinaa jedhan kun sababa geessuudha. tawakkula dhabuudhaa miti jechuudha. zamama Umar ibn al-Khattab kan amma koronaa jennuun kana yeroo sana immoo maqaa naannoo inni itti uumameen amwaas ganda jedhamutti uumamnaan xaa'uun amwaas jedhanii maqaa itti baasan. yeroo xaa'uun amwaas san Umar ibn al-Khattab silaa gara Shaam kan deemuudhaaf karaatti bahan dhibeen akkanaa achitti uumamuu isaa yookaan vaayirasiin weeraraan akkanaa achitti uumamuu isaa dhaga'anii sahaabaa mari'achiisanii hin dhaqnu ennaan Abaa Ubeydaan yaa amiira al-mu'miniin afiraara min qadarillah murtii rabbii irraa dheessitaa jennaan lakki nafirru min qadarillaahi ilaa qadarillah murtii rabbii irraa gara murtii rabbiitti dheeksineedhan. dhibeen sun murtii rabbiiti sababa geessuunis murtii rabbii waan ta'eef jechaadha. qadaraa fi ilaa nuti kan nuti beekuu qabnu qadaratti amanuu waan tokko nutuu qadara jedhan nutuu wanti nu goonu sunuu qadara rabbiiti dhuma sana sababa geessine wanti sun gaafanni uumamuyyuu wanti sun ta'ee qadara rabbiiti jenna malee amma wanti sun uumamutti kan nurraa eegamu sababa geessuudha jechaadha. yeroo tokko Mughiira ibn Shu'baa Rustumiin bira dhaqeet isin eenyu jennaan nahnu qadarullah nuti qadara rabbiiti numtuu qadara rabbiiti jedheen rabbii isin fattanuudhaan isiniin nuun isin fattanaa jira jedheen namicha Ruumii bulchuu kaafira sanaan jechuudha. yoo samii irra jiraattanis nu ol geessa yookaa isin gadi buusa jedheen qadara rabbiiti jechuudha. nuu qadara rabbiiti. namni mu'mina ta'e tokko qadara sababeeffatee waan ofii hojjechuu qabu
talisummaa isaa dadhabina isaa isatti hirkatu rabbinne eegeedha jechuudha. Eeggachuu qabu ofii isaatiif socho'uu carraaquutu irra jiraata jechuudha. Kanaafuu sababa sahaabonni geessan maali? Dhibee akka gaafa namni dhibee kanaan qabamu isa magaalaa keessaa akka Amr ibn al-As godhan magaalaa keessaa gara gaaraatti ummata facaasan warri isaan jira duran umaraa'in gurguddaan eega du'anii booda tarkaanfii kana fudhatan jechaadha. Yeroo xaa'unni kun dhufu namni immoo dhibee kanaan qabame immoo akka carraa ta'e pozitiif namni ta'e yookaanuu isaan du'e oo qadara rabbiiti kunis sabrii barbaachisa obsa barbaachisa. Ajaban li amri al-mu'min jara rasuulli alayhi salaatu wassalaam waa nama dhibee jedhan dubbiin mu'minaadha. Amriin isaa hundiyyuu khayrii dheedhan yoo hamtuun isa tuqxe sabareetu ajrii warra sabrii argata jedhan yoo khayriin toltuun isa tuqxe immoo rabbi isaa galatoonfatee ajrii rabbiin warra rabbiin galatoonfatu argata jedhan kun immoo mu'minaaf malee nama biraatiif hin ta'u jedhan. Xaa'uunni yookaan vaayirasiin weerara akkanaa kun ergaa lama qaba. Tokko نما يك هجت ربين التنقطاع طراف ملا كما ثبت في صحيح مسلم أسامة بن زيد رسول عليه الصلاة والسلام جروا دقا ينجر مال جنان إن الطاعون رجز أرسله الله على بني إسرائيل عذابا قطعة ربي بني إسرائيل مرنتك بني إسرائيل الرتت إرقير ربين جران إبين دربانك كناكن جتشور قرقل تنيم مال جران ورحمة للمؤمنين مؤمنا في مو رحمة جران maal godha yoo isaan qabame duniyaa kana irratti maasiyaasaa ittiin irraa dhiqa. Dhibeen tokko gaafa nama tuqu dhibee miti qoreen tokko nama mu'minaa tokko gaafa waraanu jedhan rasuulli alayhi salaatu wasalaam hadiisa biraa keessatti kaffaaraa taatiif jedhan maasiyaa irraa dhiqa jedhan. Yoo ka'ee weerara akkanaa kanaan du'e namichi kun sabaree obsee rabbitu naa qaddare jedhee waan biraatti hirkisuudha baate rabbitti waan kana hirkifate immoo shahiida taa'edhan. Ajrii nama shahiida ta'e jihaada keessatti utuu karaa rabbii keessatti qabsaa'uu du'e ajrii kan argatedhan. Kanaafuu sababa of eeggannoo gochaa yoo rabbiin immoo qaddaree ittiin qabamne immoo irratti obsaa sammuu toof hin jeeqin otoof hin dhiphisin utuu allaman du'in al tokko qofa du'a ilmi namaadha. Namni immoo qadara rabbiin beekne hoo ajaja rabbii namni hin beekne hoo humna rabbii namni hin beekne hoo al dhibba tokko du'a ofii of ajjeesaa oole jechuudha irra deddeebi'e. Mu'minni garuu al tokko du'a. Kanaafuu dhibeen kun yeroo ammaa kana addunyaa kana guutuu kan waliin gahaa jiru kun of keessaas barumsa hikmaa adda addaa qaba. Mana dhugaatii cufame, mana zinaatu cufame, mana khamriitu cufame, mana qumaaraatu cufame, biichii namni qullaa naannoo baharaa namni qullaa keessatti naanna'utu cufame. Darsii ilma namaati rabbiin kennaa jira jechuudha. Namoota kaleessa waan akka haraama irraa obsuu hin dandeenyu jedhanii haraama irratti ganamaa galgala jiruudhumti isaanii haraama ta'eyyuu rabbiin itti agarsiisaa jira. Carraas kennaafii jira. Duniyaan koronaa dura turtee fi duniyaan koronaa dura booda jiraattu gonkuma tokko ta'uu hin dandeessu. Addunyaan kun guutuun hin jijjiirama. Seenaa vaayirasii akkanaa kana keessatti biyyoota baay'ee jijjiiramee jira. Justiniyaan xaa'uun Justiniyaan kan jedhamu jira. Spanish flu kan jedhamu jira. Biyya addunyaa kana yeroo baay'ee kan mudate jechuudha. Addunyaa kana guutuu isaa garagaggalche. Biyya hiyyeessa dureessa godhe, biyya humna qabaataa dadhabaa godhe, dadhabaa humna qabaataa godhe, hikmaa rabbiitu kana keessa jira jechuudha. Kallattii tokko qofaan ilaaluu hin qabnu. Ergaa baay'ee of keessaa qaba waan ta'eedhaaf jechuudha. Rabbiin waan tokko gaafa hojjetu akkuma jalqaba irratti jedhe sababa malee waan hojjetu. Sababas geessine musabbibaata sababa sanaas geessine jechuudha. Kanaaf ayyuha al-ikhwa wal akhawaat yeroo ammaa kana keessatti namni gariin mana keessa taa'uun isaa kanaan dhiphatee jira. Maaliif dhiphanna? Rabbiinoo akka nuti tafakkura goonuuf kana sababuu nu gochuun mala. Ilmi namaa kun ganama bahee galgala galee ganama bahee galgala gahee taanaan sammuun isaa yeroo hunda ruutiin waanuma idilee tokkoon yeroo hunda sammuun isaa guutuudha jechuudha. Carraan akkanaa kun gaafa dhufu garuu gattaa'ee an eenyu eessaan dhufe maal hojjechuun irraa eegama garaman deema eentu na uume maalan hojjetaa ture badii maaliin qaba toltuu maaliin qaba jedhee yeroo inni taa'ee of xiinxallu jechuudha. Yeroon kun kan maasiyaa hojjete kan badii hojjete
carraa argate kana booda of sirreesse yeroo inni waan gaarii itti hojjetu jechuudha. kun rabbiin tafakkuraaf waan akkanaa kana nuu fide jechuudha. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ربي ننجد برا ميوان سميف دتشكني كيستي كانت انتلا إلى لا ننجد سلافتو نما سموك أبو نما ربين عقلي وات انتلو كنف ملي إني دوفان إني دومي سلاوا أرقون دندو إلى ربين ور ربين سمو ساني كاري سمو غاري ساني قولي يروكنا ما إني أف قرتني بدي ساني meeqaa keenyatu haadha manaa keenya wajjiniin yeroo gaarii walii kenninee teenye walii wajjin haasofne walii wajjin mari'anne jaalala walii kennina. meeqaa keenyatu ijoollee keenya wajjiniin teenye ijoollee keenya barsiisne ijoollee keenya guddisne yaada isaanii gowwumsa isaanii dandeettii isaanii hubannee jirra. meeqa keenyatu yeroodhuma tokko of mataa keenya kana gaafannee jirra teenye yeroo arganne carraadha. yeroo kana yeroon kitaabatti dubbisan yeroon kana kan rabbiin dandeettii kenneef waa itti barreessan yeroo kana kan ibaadaatti godhan quraana haffazan warri quraana haffazan yeroo itti muraaja'aa godhan warri qara'an yeroo itti qara'an warri salaata xumaaniinaadhaan qalbiidhaan gad dhaabbatanii tasgabbaanii hin saganne yeroo kana kan nutti sagannu khushuu'a kan nutti godhannu yeroo kana sujuuda kan itti dheeressinu yeroo kana kan nuti salaata leelii sagannu sunnaa kan yeroo kana yeroo kaan waajiba sagannee fiinnu har'a gad dhaabbanne yeroo nuti waajibatti sagannu sunnatti dabalannee sagannu. ayyuhal ikhwaa kanaafu yeroo ammaa kana keessatti manaan bahinaa gaafa jedhamu wal harkan fuudhinaa gaafa jedhamu masjidni haa cufamu gaafa jedhamu manni amantaadhaa cufamu wal gahiina dhaabbatu gaafa jedhamu maali fala dhibee kanaatu yeroo ammaa kana addunyaan dhibee kanaaf dawaan argineef talaalliin hin argamneef talaalliin saamaayin mana taa'uudha talaalliin saamaayin namaan walitti makamuu dhabuudha talaalliin saamaayin namaan harka wal fuuchuu dhabuudha talaalliin saamaayin rabbiin kadhachuudha istighfaara gochuudha yeroo kana dawaan isaa jechuudha. yeroo ammaa kana nuyi islaamummaa irratti dhalannee guddanne yookaan islaamummaa irra jirru dhiisaati koronaa vaayirasii kana ittisuudhaaf برسيسني نبي محمد عليه الصلاة والسلام وقاكم تكوف لبا فري الرا برسيسا هر والرسلا ساينسي لان قرومني الرجلان كان اتقهون ددمني يروركم كورونا كن دفه كان يساني التقاجران تجرى نبي محمد عليه الصلاة والسلام نياتا درو اركدي كدا نياتا بود اركدي كدا يرو الربا كاتن اركدي كدا نمني يرو وضو قدتو فنيان ساكن كيست بشان اول سينسي سيقد هباسو يراني فايرسي نرى تتكان dhiisi koronaan kun illeen yeroo nuti bishaaniin ol galchinee gadi baasnu carraa inni itti bishaanii wajjiniin bahutu jira jechuudha. qorannoodhaan kanarra namoonni baay'een himaa jiran keessaa jechuudha. kanaaf wantooti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nuu himan kun wasfiin isaan nuu himan kun har'a rabbiin dirqamaan ilmi namaa akka inni dhagahu godhaa jira jechuudha. subhaanallah mucjizaa nabiyyiidhaaf kenname keessaa isa tokko kana jechuudha. eega isaan darban waggaa 1400 booda wanti akkanaa kun har'a hojiirra oolee ilmi namaa arguu danda'u isaa kana jechuudha. nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni tokko yeroo haxxiffatu haadhoksu harka isaatiin yookaan carqiidhaan haadhoksu jedhan har'a vaayirasii kana ittisuudhaaf maali nu gorsaa jiru ogeessonni fayyaadha. namni tokko gaafa haxxiffatu erbee wayirratti yookaan sooftii irratti yookaan harka isaatiin jedhan har'a miti rasuulli alayhi salaatu wassalaam waggaa 1400 gaafa haxxiffattan gaafa qufaatan afaan keessan haguuggadhaa funyaan keessan haguuggadhaa jedhanii nu himan. subhaanallah mucjizaa saayinsii Muhammad alayhi salaatu wassalaam caalu hinuman jirre irraa rabbiin addunyaatti agarsiisaa jira jechuudha. نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني لكبستان نما فيادان دبي ددربو نمني كبمي أكول التيم مكم نسان تنوججه فر من الجزام فرارك من الأسد نما قرتيدان كبمي الرافة قادو الرئيسي أكا نما عم بسا يوكان لينشرا يوكان بننسرا ليسي توتي الرئيسي على النبيين عليه الصلاة والسلام وفد بني عبد القيس نما جدا مقافة قرساني هركفو تشورفن وادا سينو في رفن achuma dhaabbadhu jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam namichi harkisaa quricha qabu tokko jara keessa jira achumatti waadaasi harkasi fuunee jirra achuma dhaabbadhu jedhaniin. har'a addunyaan falab dhibee kana at least dhibee kana akka inni hin daddarbine daangessuudhaaf kan jirri godhaa jiran maayin kana godhaa jiran jechuudha. nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waggaa 1400 dura garuu kana
نوكاني جرن جتشون ساينتيستي چالو أكا نبي محمد عليه الصلاة والسلام تهرمو اللي تجر كنا إنان بلان كورونا كون غافة دفو روغي سايسا قراتش إسا دكنا قفلالون قبنو إسا دكنا قفلالون قبنو كنافو إرغانا ندبرسو إني لما فان غافا نقولبو نبينا كنا كون غافة ندفو تعاليم يوكان برمسا إسلاما كيست مال تدربي مسجد الشفمي جمعاني يرون نتدابت الجرا طاعوني كان قفمتي يروج الكباتيف طاعون الأشراف كان جرى مجرى طاعون قتيبة المسلم كان جرى مجرى طاعون بصرة كان جرى ميبيك مجرى جارة قرات تيجر هجرارة وقا كرة سديتي وقا جاتمي شنتي وقا ترباتمتي وقا دباب صدمي توقتي طاعوني وكان فيروسني ويرانا كنا كن ميجرا سينا أمة إسلاما كيست تيجر يرو إني نما كما صدما كما ديك يرو إني تجيس الجرى يجر سنرى برنيت ورى هاسا أجر لفو مرة كانيتي متكن هاسا أجر نانو الددات نموني مسجني هشوفا مغافة جرمو مدرسانا دابتو قراتينا دابتو غافة جرمو وانما بدعاوي باسوي علماء فتواكنا نكال اتفاكاتون لا دوغنقركن وان هرر ميمتكن يرو مسجني تشوفا ميارم جارة قرون المفضلة جارة من بيداغوتي سنة كيست جارولي هندج عالاتي سنة كيستي تركان في لك كنافرة ميجرة يرو مسجني بلتي أفرطما في التشوفة مجرة جمعاني في جمعان قوتون يرو نتدابت الجريتشون قراتي براتو ديسات يتشار إذن يرو غري دوغنغرو يوجتني بي مصري كيستي بجارة سنة كيستي ولتكبا من دعاي كرن نيراني أمة بدأت ولتياسني دعاي كرتني جنان نموني كليسا إبان دوان كماتمان دوئي غلني دوغنغرو سنة را ديبياني نمني أكا ولتندفني كان قرن تجريتشار كنافو توكلس قوچون قدر ربي تأمنون كنون دينو ولي وجن ديما رمر اتنجي سدفان يرو بلانك كنا كن نفو مالتنو رأي جمع يرو بلانك كنا كن نفو رحمة ولي قوچون صدقاء بائسون برباتش سادة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جنن الصدقة تطفئ غضب الرب صدقان دلن سربي دامستي دن صدقان دلن سربي دامستي ربي نتي آريجرة الدنيا كانت ربين آريجرة غافا أروغرو تقمان دقوغينو بالليسا هنجرو چرانو كالناجرة توبالاف چرانو كالناجرة افتين تلو داف يكي كين نراك كديبينوف چرانو كالناجرة برا أكبدي كينياتيف هل كنتو كونون بلتو ربين أكم ربين قرآن كيستر ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة بديل منها ما وجدت تكون كان سلا أبوتو رب انتئي نمي توكل فكان الرتنجر مالف جنان نمني يكنو جني ننجر وانتئي في جتشار قروا ربين نجالتها قرانو لافا رحمة نقولها شرانو كنا نوقتاتو نعذبو متكايون سا أكنو تجنة قلو ملي أكا جهنم قلو بربادو أكنو عذبو بربادو ربين مجرموتا في عذابك ننكو بيس جلتوتا في ربنا عذابك ننكو بيس مالي نمج أرى ديبي ورقتي ديبي عذبون بربادو ربين كنا جنان ربين آري ربي هرى الدنيا كان الرأي إني نتقر سيساجر وكان توكو كان التنام سنو ماين صدقا كنو ليتشور صدقان مو كيستو يروم ما كانوا نتكننو سوچين دانج فمودان أمني كينيا رقودان ساهيسا سجنتا كينيا رودر بيرتس كان كاسو يالله جرا أما سرد الديبينيتو كان كاسو رسولته عليه الصلاة والسلام مال جران ليس منا نرائي متجران من بات شبعان وجاره جائع نمني قوفي بولي وتولان سابيل اجرو نمني قوفي بولي نرائي متجران الرسول عليه الصلاة والسلام رسولته عليه الصلاة والسلام مال جران نياتا ولو قدور اتقافا نبرسسا طعام الاثنين يكفي الثلاثة إذن طعام الثلاثة يكفي أربعة نياني نملما نمسديقا إذن نياني نمسديه نما أفرقا إذن وان قبنو ولي قودوتو نرجراتا ربين بر أنصاروتا ور نبي كينيا عليه الصلاة والسلام يروي سام مكة قدانا لكن وانت ربين يروهندا إلى قيام الساعة مقافقو يا قيامات قرآن كيستي كان النسان فارسو مال جنان ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وتوبيل عني جرانيتو
obboleewwan isaaniitiif dursa kennan jedha rabbiin. Utuu garaan isaanii beela'ee jiru dheebotee jiru of bira dabarsaniitu obboleewwan isaaniitii waan qaban kennan. Yeroo kana keessatti ummata keenya irraa kana kan barbaadamu jechuudha. Jaalalli akkana dhugaa baramma koraanaan kun maal nu saaxile? Dhugaadhaan waliin jaallannu, dhugaadhaan garaa waliin laafnu, hin fakkeessinaa, hin sobnaa waan jedhu nu saaxilaa jira. Sobarraa dhaabbanneetu dhugaadhaan garaa walii laafuu agarsiisuu qabna. Dhugaadhaan wal jaallachuu keenya agarsiisuu qabna. Sahaabaan rasuulaa rabbi quraana keessatti maaliin isaan faarsa jennaan? Yeroo hunda nafsiyyaa isaanii mo'ataniit obboleewwan isaaniitiif dursa kennan. Gaaf tokko lola irratti bahaniit madaahan sahaabonni baay'een tarreetti. Tokkoof isaan walaatiif bishaan fidanii kennanii jennaan anxinnoo fooyyee qaba obboleessa kiyya sanatti aanu kanaaf kennedhen. Isaaf geessee jennaan lakkii anxinnoo fooyyeen qaba isa kanaaf kennu utuu jedhanuu nama 10 bira gahe. Isa dhumaa sana bira ga'anii jennaan haqqiin kan obboleessa kiyya isaan walaa sanaati deebisii isaan walaa sanaaf kennedhen. Isaan walaa sanaaf gaafa inni bira ga'u du'ee jira. Inni lammaffaas inni sadaffaas hundi isaaniitu utuu bishaan kana wal affeeranii du'an jechaadha. Jaalala hamma kana walirraa qabu sahaabaan Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Kanaa jennaan nuti har'a yoo dhugaa hordoftoota Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam taane yeroo kana keessatti seenaa kana deebisnee hojiirra oolchuun nurra jiraata. Dhiifama. yoo dhugaa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam hin jaallanne taane Nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan qaban guutuu kennaniit yeroo isaan mana isaanii keessatti waan dhugan waan nyaatanu hin qabne ture. Waa tokko jechuudha nu warra nyaata manatti kuufannee qabna. Waan ammatu ji'a tokkoof yookaan amma ta'eef nu ga'uu qabna baay'een keenya jechuudha. Kanaafuu waan qabnu walii hiruun, waan qabnu walii qooduun, waan qabnurraa walii yaadachuutu yeroo kanurraa barbaachisa. Ummata keenya baay'ee isaanii dunkaana keessa jirantu jiru yeroo amma naannoo adda addaarraa buqqaanii kaleessumayyuu jiruun isaanii waan mootummaan sadarkaa adda addaatiin guyyaa guyyaadhaan kubbaayyaadhaan waa safaruu fi kan jiraatantu jiru. Har'ammoo mootummaan humna isaatii oli rakkoon kun kan babal'ataa deemu. Humna mootummaatii ol humna mootummaa hiyyeessaa biyya hiyyeettii kana dhiisaati biyya addunyaa gurguddaan kan akka US Ameerikaaniitu hin dandeenye har'a jechuudha. Kanaa jennaan nuti warra garaa walii laafuu qaba. Baadiyyaa keessa kan jirru, magaalaa keessa kan jirru, ollaa keenya yaadachuun nurra jiraata yeroo kana. Maal nyaataa jiru? Nyaatanii bulaa jiru yoo xiqqaate. Ilmaan isaanii beelaa jiru. Walii yaadachuu qabne yeroo kana keessatti waan qabnu walii qooduudhaan. Qabeenyaan nuti har'a kuufannee ummata keenyaa du'u achi kaahannu wallahi barakaan qabu. Waan qabnu ummata keenyaa wajjin qooddannee rahmata rabbiin nu oolutu qabeenyaa nuti silaa kuufannu irra nuu caala jechuudha. Maaliif jennaan ما عندكم ينفد رب القرآن كيست مال جد ما عندكم ينفد وما عند الله باق وانتسم برجرو مليونان هتو بليونان هتو تريليونان هتو هندما وما عند الله باق وانت ربي برجرو قالوا هندمو ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ورمو تلتو هجتمو وانسان هجة سنة على دتشاقو ديتن إساني ديبي سيد ربين yeroon kun hin darba. Rabbiin raajii nutti agarsiise haqa ol kaasuudhaaf, ilma namaattiin adabuudhaaf, gara isaatti akka nu deebinu gochuudhaaf, quraanatti akka nu deebinu gochuudhaaf, hadiisa Nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaamitti akka nu deebinu gochuudhaaf malee badiidhaaf miti rabbiin. Akka nu hubannuuf, dadhabina keenya akka nu hubannuuf ilmi namaa yoo hammam beeke, yoo hammam qaroome, yoo hammam qabaataa ta'e, yoo hammam meeshaa waraanaatiin of ijaaree dadhabaa akka inni ta'e rabbiin nutti agarsiisuudhaaf. Addunyaan guutuun irra qabeenyi isaaniis homaa, aangoon isaaniis homaa, meeshaan waraana isaaniis homaa, laaboraatooriin isaaniis homaa, sooftiweeriin isaaniis homaa, hundinuu dadhabeera jechuudha. Harka kennateera jechuudha. Eenyu qofa kan harkan kennan, kan yoomuu harkan kennan Rabbal Aalamiin qofa. Wamaa kaana Allahu liyucjizahu min shay'in fil ardi walaa fis samaa. Rabbiin wanti isa dadhabsiisu hin jiru. Nuti rabbiin humna isaa nutti agarsiisuudhaaf niikuleerii san barbaachisu, taankii san barbaachisu, baayoloojikaal keemikaalii san barbaachisu rabbiin waanuma vaayirasii ansiin kan ijaan hin mul'anne kan
maayikirooskooppii yeroo dhibba yookaan yeroo kuma maagnifaayii gochuu danda'u malee hin mul'anne vaayirasii xiqqoo tokko rabbi ilma namaa fattane jechuudha. Ilmi namaa hiyyeessa ta'uu, ilmi namaa dadhabaa ta'uu, ilmi namaa hanqina qabaachuusaa rabbiin itti agarsiise. Warra kaleessa nuti waan ilmi namaa addunyaa kun guutuu mana isaa keessa taa'ee hojjetu beekna. Waan hunda to'achuu dandeenya jedhan kan akka Ameerikaanii, kan akka Chaayinaa, kan akka Great Britain hunda isaanii jilbeenfachiise jechaadha. Rabbiin har'a ilmi namaa kun daciifa ta'uusaa nu kaleessa quraana keessatti nutti himee jira. Maal jedhe? wa khuliqa al-insaanu daciifa. Ilmi namaa dadhabaadha nun jedha Rabbiin. Garuu ilmi namaa quraana kana sobsiiseetu nuti dandeettii qabna, beekumsa qabna, aangoo qabna, humna qabna, eenyutu nu faallaa keenya deema jedhaniitu biyya ofii bira darbanii biyya addunyaa kana guutuu to'atanii akka ofii barbaadanitti gaggeessaa turan. Rabbiin har'a addunyaa dhiisaamee dhimma mataa keessanii nama har'a Niiyork keessatti guyyaa tokko keessatti kumaan namni du'aa jira har'a Niiyork keessatti jechuudha. Har'a namni Ameerikaanii qofatti yoo xiqqaate namni 300,000 vaayirasii kanaan qabamee jira. Namni 9,000 du'ee jira Ameerikaanii keessatti. Kana caalaa du'a jedhanii dheengadda Tiraamp waan kana haasa'ee jira. Yoo namni 100,000 100,200 qofti du'e baay'ee waan kana daangessuu dandeenyee jira, to'achuu dandeenyee jira, kasaaraan keenya xiqqoodha jedhee jira. Nama miliyoonaatti du'a jedhamee sodaatame jechuudha. Nu akka muslimaatti sodaa daangaan qabnes sodaachuu hin qabnu. Maaliif? Lubbuun harka Rabbii jirti. Waan Rabbiin hinduuta jedheen malee hinduu. Koronaan galeef koronaadhaan hinduunu. Kana jechuun immoo of eeggannoo dhiisnaa miti. Kana jechuun immoo ergaa ogeessi fayyaa nuu dabarsan cabsinaa miti abadan. Sababa geessuunis dirqama keenya waan ta'eedhaaf. Kanaaf obboleewwan keenya yeroo ammaa kana keessatti masaajinni keenya haa cufamu malee manni keenya masjiida ta'uu qaba. Manni keenya iddoo itti rabbitti deebinee rabbitti boonyu, quraana qaraanu, zikrii goonu, salaata salaannu, halkanii guyyaa rabbitti boonyu ta'uu qaba manni keenya ikhwatal iimaan. Mee kana caalaa maaltu nu gorsagaa? Azaaba samiidhaa nutti bu'aa kana caalaa? Azaaba ta'uu bu'aa jira. Hamma namni duutti ollaan keenya, obboleessi keenya, ilmaan keenya hamma du'a nutti namannu jechuudha. Yoo har'a boonye gara rabbiitti hin deebine, yoo kanaan hin gorfamne, yoo kanaan toobaa gara rabbiitti hin deebine. Kanaaf ikhwatal islaam bakka jirtan hundatti irra caalaa namni maaliin mashghuula ta'a? Feesbuukii ilaaluudhaan. Oduu kana waan nama gaddisiisu waan kanaa wajjin wal qabate qofa hordofuudhaan namni biizii ta'ee jira. Laa. Kunis dogongora guddaadha. Odeeffannoo hamma ta'e tokko madda amanamaa ta'e tokko guyyaa irraa yoo al tokko ilaalle gahaa ta'uu danda'a. Isarraa hafe garuu waan faayidaa hin qabnetti akka kaleessaa yeroo keenya fixna taanaan adaaba rabbii kana ammas ofitti simataa jirra jechuudha. Ofirra akka turu godhaa jirra jechuudha. Kanaafuu feesbuukiinis, intarneetiinis, miidiyaanis har'a kana iyya waan ta'eedhaaf hamma ta'e tokko kana yeroo muraasa kennineefi isa kaan yeroo itti quraana qaraanu, yeroo itti zikrii goonu, yeroo itti yaa hayyu yaa qayyuum yaa Allah yaa rabbi jennee gara rabbiitti deebinu ta'uu qaba. Insha Allah sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti kanaan insha Allah an goolaba du'aa'ii goona. اللهم رب السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربي دندتين كي دندتي وندا أولتي بيكم سكي بيكم سونداتي أولتي يا ربي سميف دتي كي سون تجرو هندي هم نكي جلتي كان تواتمتي يا ربي وام لتانا لوكتا أرقتو تاتي يا ربي بلاك نراكاس يا ربي نتدبودا نتييسا كبين نقمنو بيكم سهن قبنو من التيالم نقمنو hospitaala waan humna kana ittiin ittisuu dandeenyu hin qabnu yaa rabbi itti nu baraare yaa rabbi dallansuu kee kana yaa rabbi nurraa kaase yaa rabbi gara keetti deebinee jirra yaa rabbi nu taqabbale yaa rabbi nun deebisin yaa rabbi toobaa keenya toobaa dhugaadhaa yaa rabbi nu godhe yaa rabbi nama kana irraa barate balaa kanaan yaa rabbi gorfamee gara keetti deebi'u yaa rabbi nu godhe yaa rabbi toobaa keenya yaa rabbi nurraa taqabbale nama kanaan du'u immoo yaa rabbi shahiida godhe يا ربي أبسكيس يا ربي كنيف نمدي بيكنا انقبا مس يا ربي أبسكي كنيف يا ربي أبسكي كنيف يا ربي قركيت نديبس يا ربي نصري ملي يا ربي كنبودا قد أنتم ما في ميد أما يا ربي نونا قرسيسين يا ربي
براس ديمو كنا برا إسلام ما نتدقاقي حق نتملته ولا أنتم ما هكذا يتملته يا رب قد يا رب بيا كينيا تكس بيا الدنيا كانوا قوت يا رب تكس بيكتو تكين يا رب تكس من قدو تكين هون كين يجول كين يا رب تكس بيا كين يا رب بيا دقاقدو بيا يا رب كبين يا رام بيكم سام قدتو يا رب قد يا رب بلا كرتش متنو راكب يا رب ندندتين كبنو بيكم سن كبنو واللان سن كبنو كبين كبنو يا رب يتنو راكش متنو را يا رب داب يا رب بلا كان هم نكينو تقرس استجرتا يا رب دندتي كينو تقرس استجرتا يا رب من راكاسيتي أرحم الراحمين توكس يا رب نتقرسيس يا رب نراكاسيتي يا رب نراكاسيتي يا رب قرالا فاتوكي يا رب نتقرسيس يا الله يا الله يا الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبلوان كينيا وإم ينين سجنتاك التي كانت يفتني أمتا كينيا كانوا تبرسيس نيرجانا ككبو جوتنيف ربين قالت سني هديبيو وإم ين أمس جبات دا سجنتاك كنا كلتي الدداتين التنوفان سنين جدا قالتهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا الله يا الله يا الله سيد غفور رحيم سيد غفور رحيم أكفينا اللالي نوتي أرارمي أرارم أكفينا نوتي يا ربي الله نوتي يا ربي الله نوتي يا ربي أكاكنا لالين يا الله منو ماري ذنبي يا الله منو جيسي قلبي يا الله أتم يا ربي نور رمي الله الله نور رمي الله الله نور رمي متيار رمي نور رمي الله الله نور رمي الله الله نور رمي متيار رمي الله يا الله يا الله يا الله سيد غفور رحيم سيد غفور رحيم أكفينا اللالي نوتي أرارمي نوما دي ربي يا قويتا الله ربي يا قويتا الله ربي يا قويتا قلبي نبوسي يا الله خيسر رمتا يا الله بروز مندورتين يا الله بناني جنتا نورارمي الله الله نورارمي الله الله نورارمي متيارارمي نورارمي الله الله نورارمي الله الله نورارمي متيارارمي الله يا الله يا الله يا الله سيد غفور رحيم سيد غفور رحيم أكفينا اللالي نوتي أرارمي غفور رحيم سما وكيل غينا الله وكيل غينا الله وكيل غينا نوراك بجي يا الله عبادك يا هجرة بيا الدنيا كان قوتو almost ولينجا هجرة كوني إرقاما ليك أبا وانتي الدنيا كان رت أممو hundinuu sababa qaba rabbi gaafa waa tokko hojjetu bilaashumatti ka'ee waan hojjetu aziizun hakiim rabbiin humna qaba akkasumas immoo ogeessa beekaadha rabbiin koronaa vaayirasiin kun yookaan weerarri vaayirasii kun maal of keessaa qaba jennaan waan baay'ee of keessaa qaba rabbi quraana keessatti maal jedha wamaa nursilu bilaayaati illaa takhwiifa mallattoo adda addaa hin erginu ilma namaa kana ittiin sodaachisne dogongora isaarraa akka inni ittiin deebi'u gochuudhaaf malee jedha addunyaa kana irratti rabbiin maal barbaada jennaan haqni akka lafarra jiraatu barbaada ilmi namaa akka wal hin miine naannoo isaa akka hin miine uumama akka hin miine wasana rabbiin isaaf kaa'e bira akka hin dabarre rabbiin seera kaa'eefii jira lafa kana irratti jechuudha ilmi namaa gaafa inni immoo seera kana cabsee wasana kana darbee waan rabbii dhiisi jedheen hojjetee waan rabbii hojjedhu jedhin immoo gaafanne dhiisu yeroo yeroodhaan rabbiin raajii isaa ilma namaa kanatti agarsiisa
yeroo ammaa kana keessatti ilmi namaadha beekumsaan dandeettiidhaan waan hunda to'achuu dandeenya sadarkaa jedhurra gahee jira. Lakkii jedhaan rabbiin dandeettiin isin qabdan dandeettii an qabu biratti homaa tokko mitiidha. wamaa kaana allaahu liyucjizahu min shay'in fi lardi walaa fi samaa. rabbiin duniyaa kana irratti ta'ee samii irratti ta'ee lafa irratti wanti isa dadhabsiisu tokkittiin hin jiru. ilmi namaa garuu dadhabaadha rabbiin. ilma namaa kana dadhabaa akka inni ta'e humna akka inni hin qabne yoo rabbi humna isaa kenne malee, beekumsa akka inni hin qabne yoo rabbi isaa kenne malee, hubannoo akka inni hin qabne yoo rabbi isaa kenne malee, ijji isaa wanti inni arguu danda'u hamma gabaabaa hamma muraasa akka inni ta'e yoo rabbi ija isaa akka inni fageessee argu isa godhe malee akka hin dandeenye rabbiin nutti agarsiisaa jira. biyya duniyaa kana irratti ilmi namaa ogummaadhaan saayinsiif teeknooloojiidhaan baay'ee fagaatee jira. kanumaa wajjiniin immoo rabbiinis immoo baay'ee aarsee jira, baay'ees mufachiisee jira. maaliin rabbiin maaltu aarse jennaan haraama hojjechuudha. rabbiin maaltu inaafsise jennaan haraama hojjechuu, yakka hojjechuu, maasiyaa hojjechuu, waan rabbi dhiisaa jedhe dhiisuu dhabuudha. addunyaa kana irratti yoo bahaa hamma dhiyaatti kaabaa hamma kibbaatti yoo agarru wanti rabbiin hin hojjetinaa jedhe hundisaa cabee jira, wanti hafe hin jiru. badiin lafa kanarra guutee jira. rabbi quraana keessatti maal jedha? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. بحر الرت هتو لفا الرت بدين ملتي جرى ببلتي جرى جرى ربين ماليني بديوان المنا ما وجتين المنا ما بشان الرتس يك وجته لفا الرتس يك وجته هل كان يك وجته قويا يك وجته yakkisaa kun immoo dhaqee isuma mataa isaa deebisee akka rabbiin isaan isa adabu godha jechuudha. ilmi namaa yeroo ammaa kana keessatti rabbiin lubbuun baasinaayedha. ilma namaa lubbuu namaa tokko baasuun yakka hundaa olii jedha. man qatala nafsan bigayri nafsin aw fasaadin fi lardi fakaannamaa qatala annaasa jamiica. lubbuu ilmi namaa tokko kan baase akka waan ilma namaa kana guutuu ajjeeseetedha. ilmi namaa har'a meeshaa ofiin hojjeteen rasaasaan taankiidhaan wantoota adda addaatiin biyya guutuu diigaa jira. ilmi namaadha badii hojjetaa jira. ilmi abbaa malee hambisaa jira. haadha manaa abbaa malee hambisaa jira. ilmaan xixiqqoo dhalattee ji'a 2 ji'a 3 hin geenyetu haadha malee hafaa jira, abbaa malee hafaa jira. nama baay'eetu yeroo ammaa kana mana dhabee bakkee keessa faca'ee waan nyaatu waan dhugu kan hin qabnetu addunyaa kanarra jira. sababa maaliin? sababa badii ilmi namaa gareen ilma namaa tokko hojjeteen jechaadha. kana rabbiin isin arga. biyya guutuu diigame, biyya gurguddaa addunyaa kanarra jirutu diigame. ilmi namaa wal zallamuu rabbiin wal gargaara, garaa walii laafaa, angaraan isinii laafaa, rahmata walii godhaa, arrahmatan isinii godhaa jennaan ilmi namaa garaa walitti jabaate. sobni namni sobu akka dhugaatti fudhata, akka dhugaa dubbatutti fudhatame, inni dhugaa dubbatu akka sobaatti fudhatame. ilma namaa horii yatiimaa, horii ilmaan abbaan qabne halaala godhatee nyaate. dhugaatii sammuu namaa diilelleessa, sammuu namaa adochedhe rabbiin haraama godhe bifa adda addaatiin maqaa itti babbaasee ganamaa galgala dhugaatiitti deebi'e ilmi namaa. haraama hin nyaatinaa jedhee rabbiin waan halaala ta'etu inni nuu uumee jiru haraama nyaata, karkarroo nyaata, booyyee nyaata, bofa nyaata. bineensotii rabbiin haraama godhe nyaachuu eegale ilmi namaa. ribaa dhala abbaan qabeenyaa hiyyeessa karaa inni itti hacuucu keessaa inni tokko maali jennaan ribaa nyaachuudha. rabbiin kanaafuu yahudaan abaaramtee jirteedha. maaliin jennaan wa aklihim ribaa, ribaa dhala nyaachuu isaaniitiin, wa akhdhihim amwaala annaasi bilbaaxil, horii ilma namaadhaa kara dhara ta'een kara soba ta'een nyaachuu isaaniitiin abaarsi rabbii isaan irratti bu'ee jiraadha. rabbiin ilmi namaa har'a wal nyaachuu eegale, qabeenyaa walii nyaate, dhiiga walii dhugee, walitti garagaree wal nyaachuu eegale. zulmiin baay'ate, sobni akka dhugaatti fudhatame, yakki akka waan sirrii ta'e tokkotti fudhatame. aalimni beekaan afaan qabatee wallaalaa dubbachuu eegale. amaanaatu nyaatame,
dhugaatu bade kanaafuu rabbiin yeroo tokko tokko ilma namaa kana hin adaba jechuudha mallattoo erga samiirraa mallattoo akkamii mallattoo akka dhukkuba ilmi namaadhaa dandeettii ittiin qabne ittiin gara rabbiitti ittiin deebi'uuf jechaadha yeroo ammaa kana ilmi namaa hundi rifatee jira kanaafuu inni jalqabaa akka nama muslimaa tokkotti yeroo balaan akkanaa bu'u maaltu nurraa eegama jennaan at-tawbatu as-saadiqa tawbaa dhugaa qalbii irraa ta'e gara rabbiitti toobachuudha rabbi quraana keessatti maal jedha yaa ayyuhal ladhiina aamanu warra kafareen hin jenne munaafiqootaan hin jenne faasiqootaan hin jenne warruma dhugaadhaan rabbitti amaneen rabbi maal jedha isin yaa warra rabbitti amantanii hoo tuubuu ila allahi tawbatan nasuuhaa tawbaa qulqulluu taate kan mamiin keessan jirre kan shakkiin keessan jirre kan yakkatti diliitti deebi'uun keessa hin jirre kan kutannoo qabu gara rabbiitti deebi'aa jira rabbiin tuubuu ila allahi tawbatan nasuuhaa gara rabbiitti ilmi namaa kun silumaayyuu yakkan hojjeta kullu bani aadama khattaa ilmi namaa hundinuu sadarkaa wal hadhibu malee guyyaa guyyaatti yakka hojjetaa oola maasiyaa hojjetaa oola رسول عليه الصلاة والسلام حديث القدس كيسة ربي يا ابن آدم إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب فاستغفروني أغفر لكم إلمنا ما كن جنما قلقلة مع سياه هجتا يك هجتا أجج ربي تبسا دانقا ربي تدربا جنما قلقلة هل كان قويا يتشور كانوا ما وجنين ربين مو رحمة نوكبا نجالتا قرانو لافا نعذبون بربادو ربين نعذبون بربادو ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم يو إسن ربين قالت يفنتني يو قال ربي تديبتن إسن الزبور ربين ما الفيدة ما إلى ربين وما توك ربين نعذبون يادس فليس انكبو نعذبو متكايونسا نو رحمتك وچور اتشور إن تشكروا يرضوا لكم يو إسن قال ربي تديبتني ربين قالتهم فتن ربي سنجالته ولا يرضى لعباده الكفر قبروا التنساتيف كفري ربين كادوا رب اتكفروا ربين انجالتوا قبروا التنساتيف كنافو يرو كان مالتون الرابر باتش سينان قلبي كين يرى قر ربي تديبيون قر ربي تديبيون ilmana maa hundarrattuu dirqama keessattuu yeroo rakkoon akkanaa kun bu'u gara rabbiitti deebi'uun rabbiin kan ajaje nuhi ilma namaa dadhabaa kana utuu hin ta'in nabiyyoota isaa gurguddaa rabbiin ajaje aadam firee muka kanaa hin nyaatin jedhee rabbiin dhowwee jennaan shayxaanni isa dogongorsiise firee sana dhaqee hawwaadhaa wajjin nyaate achi hoo rabbiin garuu maalitti ajaje toobaa deebi'e jedheen فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ربين يا ربنا ديسي دوغن غرينجرا أجاجك يجب سنجرا وانا تندوغو توجدين جرا دي ربين برتفو متاسا قدك أبته فولا سارة فترريتي أدى سالة فترريتي ربي ساكدة جنان فتاب عليه ربين توبا سارة تقبله يكساسنا ربين سيقول كل سيتشور نبي الله نوح عليه السلام قال ربي اتدابي ربي اغفر لي يا رب ناديسي عندكم قرينجرا قال ربي اتدابي نبي الله نوح عليه السلام نبي الله إبراهيم قاف كعبا إجاري المساوى الجنين قيسو ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا ربي كين يهو أناف المكية كنا المان كينيس والرسيف مسكمي والروانة أججمي ديمو يا رب نقول ويك كين يرى دلي كين يرى معصيتك كين يرى مو يا رب ور ديبو نقولي يا رب نراس كيبل دي ربي كرت إن نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن جال اللي ربي كنت يتشول نبي الله موسى عليه السلام كان ربي ساتو بعد بيكرت نبي الله عيسى انقر ربي تديبي دي فما ربي ساكرت نبيوني هندي سايتشار كنافو بلوان كينيا يروان ما كان وانتنور رأيك ممالي النان قلبي كل دان قر ربي تديبيني توبا ربي تديبي وريتشور توبان كون شرطي صديق أبا توكو شرطين صديق كون ilmana maa gidduu kan jiruudha afraffaan immoo rabbii fi ilmana maa gidduu kan jiruudha gaafa toobaa gara rabbiitti deebinu waan kaleessa hojjenne dilii maasiyaa kaleessa haraam hojjenne inni hate
inni zinaa hojjete, inni maqaa nama balleesse, hundisaa sheena'uu qaba, gaabbuu qaba, maalumaafan kana hojjedhee qalbii irraa dhukkubsachuu qaba. Inni kaanoo maasiyaa sanarraa buqqa'uu qaba. Maasiyaarra taa'e utuu yakka sana hojjetu, utuu dilii sana hojjetu toobaan hin jiru, irraa buqqa'uu qaba. Inni sadaffaanoo kutannoo qabaachuu qaba itti deebuu dhabuudhaaf. Koronaan kun darbee, vaayirasiin kun darbee, dhibee kun darbee, inni har'a khamrii dhugaatii dhiise, inni har'a zinaa dhiise, inni iddoo haraamaa ooluu dhiise, inni haraama hojjechuu dhiise, niyyaa bor itti deebi'uutiin yoo ta'e toobaan irras qeebaltiin qabu. Ittiin deebi'uu gonkuma yaa rabbi har'a boodeedhee sheena'ee irraayis buqqa'ee murannoo qabaachuu qaba. Inni arfaffaan maali jennaan? Haqqi ilma namaa fuune, horii ilma namaa ganne yoo jiraate, yoo abbaan sun irraanfate illee rabbiin hin irraanfatu. Abbaan qabeenyaas yookaan inni fudhate kunis yoo irraanfate wamaa kaana rabbuka nasiyya, rabbiin irraanfatu. Kanaafuu haqa namaa saantimii cabduullee yoo taate abbaadhaa deebisuun nurra jiraata. Yoollee har'a kennuufii dadhabne namicha sana dhaqnii afii kadhachuun nurra jiraata. Isa hamanni afii kadhachuun nurra jiraata yoo dandeenye, yookaan dhiifama rabbii isaa kadhachuun nurra jiraata. Yoo gara rabbiitti qalbii qulqulluudhaan deebine, maasiyaarraa yoo deebine, rabbiin nutti araarame jechuudha. Maaliif aayata kun ergaadha. Amma wanti addunyaa kanarratti ta'aa jiru kun ergaadha. Yeroo ammaa kana namoonni baay'een gara rabbiitti deebi'aa jiru. Inni kaleessa dhiiraaf dhiirri akka wal fuudhu ajaja biyya Ameerikaanitti, har'a gara rabbiitti deebi'anii iyyaa jiru. Balleessinee jirra, beekumsa nutti fakkaatee, qarummaa nutti fakkaatee deebinee jirra jedhanii dhalaaf dhalaan akka wal fuudhu warri seeraan baasanii hayyaman har'a gaabbanii deebi'aa jiru. Yeroo kana keessatti namni shahaadaa qabatu baay'atee jira. Maalirraayi? Waan ta'e kanaa wajjin wal qabatee islaamummaan waan barsiise qaba, waan akeeke qaba, waan qajeelche qaba, waan kallattii kaa'e qaba waan ta'eedhaaf jechaadha. Kanaafuu ergaan inni jalqabaan ofiis ummatana daawwatuufis kan kana dhaggeeffataa jiru hundaafuu ergaan dabarsu maali jennaan? tawbatan saadiqa, tawbaa qulqulluu. inna lallahu afraxu bitawbati cabdihi, namichi gaalli isaa yookaan fardi isaa gammoojjii namni keessa hin jirre, mukkitti hin biqille, bishaan keessa hin jirretti utuu inni nyaata isaa irratti fe'atee deemu harkaa baddee barbaadee dhabee hifatee muka jala ciisee hirribni fudhatee alachii dammaqu deebitee dhuftee jennaan gammachuurraa an rabbii keeti ati garbicha kiyya rabbiin jedhe gammachuurraa dogongoreedha rasuulli alayhi salaatu wasalaam. Rabbiin namichi gaafa gara isaatti yakka isaarraa badii isaarraa gara isaatti qalbii qulqulluudhaan toobatee deebi'u namicha sana caalaatti gammadeedhan. Kanaafuu yaa obboleewwan kiyya gara rabbiitti toobaa deebinu. استغفارها بايس رب قرآن كيست مالجر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. يا إلمان ما قر ربي تتوبا ديبيا عرب نبي الله نحر ربي نرقاك ننوكا هيجر يتشور ربي يويسن yakka hojjettan irraa deebitanii isa kadhattan isinii dhiisa, isinii araarama. Samaa'ii gogdee rooba roobsuu diddes akkasiin roobdu godha, dachiin akkaseen biqiltu godha. Isa ilmaan dhabe ilmaan kenna, isa horii dhabe horii kenna. Gara rabbiitti gaafa toobaa deebinee dhiifama rabbiin gaafannu jechuudha. Maaliif kabajaa rabbiif dhabdu nuun jedha rabbiin? Maaliif gara rabbiitti hin deebine? Rabbi hoo ganamaa galgalan waamaa jira gara isaatti. Nuhii maasiyaadhaan faalamee maasiyaadhaan laaqame kana miti. Nabiyyiin keenya nabiyyiin macsuumii ta'an, tikfamaa ta'an, qulqulluu ta'anuu guyyaa keessatti an yeroo 100 yaa rabbii koo dhiifama gaafadheedhan. Nuhii maasiyaa qabu kanaa miti, ibaadaa dokummataan isaa jechuudha. Guyyaa irratti istighfaar baay'isuun nurra jiraata. Yaa ummatal islaam, maasiyaa faranjiin hojjetteen rabbiin kana nutti fideennee qubaachi qabuu hin qabnu. yakka nama tokkoo qofaan rabbiin ummata guutuu qixaaxuu danda'a. Zamana nabi Muusaa alayhi salaam roobni badee honga'e ummanni guutuun. Nabiyullah Muusaan alayhi salaam ummata isaanii fuudhanii bakkee badheetti gadi yaasan. Salaata salaatanii rabbitti warwaachuu eegalan, boohuu eegalan, homaa rabbiin dhaga'uu dide. Muusaan ummata keessaa achi bahanii yaa rabbi maaloo salphadhee
maaliif roob si kadha baanee si kadhannee dubartiin baate sabiyyiin baate hayawaanni baate si kadhannee maa rooba nu dhowwatteennaan isin keessa garbicha tokko jira yeroo hunda yakka hojjechuudhaan na dura dhaabbata. yaa Allah namichi kun eenyu ennaan anini sittin himu jedheen nabiyullah Muusaadhaan. eegasii nabiyullah Muusaan ummatatti deebanii yaa ummataa wanti rabbiin rooba nu roobsuu dideef nu keessa nama yeroo hunda maasiyaadhaan rabbi dura dhaabbatu jira yakka hojjechuudhaan rabbi isaa tahaddii godhu jira namichi kun ba'u malee roobsu jedhe yaa namicha kana nu keessaa bayidheen. eegasii namichi kun rifate ofitti beeke jechuudha. yaa rabbi nan saaxilin hamma yawwanaatu na sattartee na dhoksitee jirta yaa rabbi sitti toobadheen jira yaa rabbi jedhee rabbi isaatti boohe gidduu kanaan roobni roobe. nabiyullah Muusaan rabbitti deebi'anii namni ba'u dhabamee utuma jedhanuu gidduu kanaan roobni roobe jechuudha. namichi rabbi wajjin haasaa kana gaggeesse. eegasii nabiyullah Muusaan alayhi salaam rabbitti deebi'anii yaa rabbi namichi ati jette hin baane rooba roobsiteennaan namichi suni eenyu jennaan lakkii jedheen rabbiin nabiyullah Muusaadhaan dhuguma namichi kun anatti warwaate anatti deebi'ee na kadhatee jennaanan araarameefii jira. yaa rabbi namicha kana natti agarsiisi jedhan nabiyullah Muusaan. yaa Muusaa isaadhaa yakka hojjete iyyuun saaxillee hoo har'ammoo isaa toobatee gara kootti deebi'e akkamittiin isa saaxile jedheen rabbiin. sababa nama tokkootiin ummanni dhumuun hin danda'a jechuudha. toobaa nama tokkootiin kadhaa nama tokkootiin iyya nama tokkootiin rabbiin araara nuu buusuu danda'a. yeroo balaan akkanaa bu'u kan ilma namaa kanarraa eegamu maali? rabbi quraana keessatti maal jedha? فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. بل المنا ما كن وتوقاف براني التبوئي قركو التديبي أني أنا عندي فما قافتني أنا التورواتني وتو إساني تعالوا يو إساني مو يكو مساني سنان التفوفاني يا ربين سبب الددالة فرطولو نمبر باتشسو إني جلك أبا قر ربي التديبي ودوشور ربي التتوبة ربي التوروات ربي التبوهودا قلبي ولي لافودا يكرر ديبيودا نما ميدو را دابچودا حق در دابچودا يرو ما كان ظلمي تبايته نما زلم مي مما نياسو تبايته نما بوه بايته ابانوم نايسهم ننكم نيرو اني تياچوچه قبيني سار كاسربه ماتي را سربه ركن الدداتيف ساطل اجرو تجرا ربي نرغ كان هند ساچود كنافو اني جلق باكنا اني لما فان ارغانا نسيني قبو مالي إبين كنا كن أكا أمة إسلاماتي سينا إسلاما كيستي يروبائي كيس دربيجرة طاعون عمواس هجرار را وقاكو رسديتي تبي شامت أممي نموت قرقوداتو كيست دو إجرة كان كينيو كان كأبا عبيدة عامر بن الجراح تدو إجرة أمين وهذه الأمة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كان كمعاذ بن جبل تدو إجرة كان كيست كان كيزيد بن معاوياتو كان كيست إبي كنان إبي ويرارا كنا دو اجرا كانك سهيل بن عمرو تو ديبيك ويرارا كنا دو اجرا كانك بلال بن رباح تو ديبيك كنا دو اجرا نموت ببيكمو كنا تو برسنا كيست دو اجر يرو سنه جري مالو جتن جنان استغفار غوچو وجنين غر ربي تديبي وجنين ربين كدچو دا وجنين سبب گگيسو قبنو غرو گگيسني جرو مال غدني اني توكفا namni ganda tokko keessatti dhibeen qabame kun akkuma rasuulli barsiisanitti ganda sanarraa ganda biraa kan dhaqne hajra sihii samma yeroo ammaa kana jedhamu kwarantaayinii yeroo ammaa jedhamu kana addaan fu'anii ummanni akka yookaan manaan baane akka magaalaa tokkorraa magaalaa tokko hin seenne gochuu kana bara sana jarri godhanii jiru jechuudha. maaliif kana godhan jiraan sababa geessuudha. ummatal islaam rabbi irratti irkachuun rabbitti waa dhiifachuunii fi sababa geessuun walin dhibu. nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam nabiyyi rabbii ta'uu wajjiniin jaalallee rabbii ta'uu wajjiniin caalaa ambiyoota hundaa ta'uu isaaniitii wajjiniin ergamaa dhumaa ta'uu isaaniitii wajjiniin ilma namaa guutuudhaaf gara laafummaadhaan rahmataan ergamuu isaaniitii wajjiniin waan isaan kadhatan waan isaan jedhan hunda kan rabbii isaanii dhaga'u ta'uu isaaniitii wajjiniin sababa isaanirraa barbaachisu geessanii jiru. awwalan yeroo kuffaarri qureeshii
warri makkaadha dhiibbaa adda addaa digiraa adda addaa irraan gaanu sahabaa isaanii garii gara Habashaatti erganii garii gara Madiinaatti erganii kun sababa fudhachuudha. Ofii isaaniitii yeroo hijiraa makkaa gaafa bahan sababa godhatan nama karaa isaan qajeelchu nama sinqii isaanii kennu nama fuudhee immoo yeroo gabaabaadhaaf illee godhe keessatti isaan dhokse guyyaa sadiif yoo xiqqaate warri isaan barbaadan akka isaan hin argine sababa godhatan karumarra kaanii akkanatti deemuu danda'u. Annabiyyi rabbiiti rabbiin raajiidhaan jira kan irraa ittisuu danda'an ittisuus hin danda'a rabbiin garuu sababa geessuun isaan irra jira waan ta'eef kan silaa gara bahaatiin deeman gara lixaatti deebi'anii kara kaabaatti deebi'anii naanna'aniiti kara Madiinaa kan deeman sababa kana geessan. Yeroo waraana dhaqan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam yeroo waraana dhaqan koofiyaa waraana seefii fi xiyya irraa ittisu guftaa waraanaa uffatu turan xuruura kaabburtii waraanaa kan seefiidhaa fi qastii irraa ittisu uffatu turan Rasuulli alayhi salaatu wassalaam sababa geessu waan ta'eedhaaf kun jechuudha. Madiinaa gaafa Qureeshiin weeraruudhaaf gaafa isaan dhufan boolla qotan sababa geessuudha kun. Kanaafuu sababa geessuun shari'aa islaamaa keessatti sahaabaan dhufee namichi Arabiin tokko dhufee yaa Rasuulallah gaala koo kana gadhiiseetan rabbi irratti hirkadhee tawakkula godhamoo hidheetan tawakkula godhannaan i'qilhaa fatawakkal hidhiitii tawakkula godhadhu jedhaniin kun sababa geessuudha jechuudha. Yeroo dhibeen akkanaa kanas dhufu Rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhan isinii dhaadachii tokko keessa jiru yoo weerarri yookaan dhibeen weeraraan akkanaa vaayirasiin akkanaa yoo bu'e achiin bahinaa jedhan yoo biyya tokkotti buusaa dhageessan biyya sana dhaqinaa jedhan kun sababa geessuudha tawakkula dhabuudhaa miti jechuudha. Zamama Umar ibn al-Khattab kan amma koronaa jennuun kana yeroo sana immoo maqaa naannoo inni itti uumameen Amwaas ganda jedhamutti uumamnaan xaacuun Amwaas jedhanii maqaa itti baasan. Yeroo xaacuun Amwaas san Umar ibn al-Khattab silaa gara Shaam kan deemuudhaaf karaatti bahan dhibeen akkanaa achitti uumamuu isaa yookaan vaayirasiin weeraraan akkanaa achitti uumamuu isaa dhagaanii sahaabaa mari'achiisanii hin dhaqnu ennaan Abaa Cubeydaan yaa amiira al-mu'miniin afiraara min qadarillah murtii rabbii irraa dheessitaa jennaan lakki nafirru min qadarillaahi ilaa qadarillah murtii rabbii irraa gara murtii rabbiitti dheeksinedhan dhibeen sun murtii rabbiiti sababa geessuunis murtii rabbii waan ta'eef jechaadha. Qadaraa fi ilaa nuti kan nuti beekuu qabnu qadaratti amanuu waan tokko nutuu qadara jedhan nutuu wanti nu goonu sunuu qadara rabbiiti dhuma sana sababa geessine wanti sun gaafanni uumamuyyuu wanti sun ta'ee qadara rabbiiti jenna malee amma wanti sun uumamutti kan nurraa eegamu sababa geessuudha jechaadha. Yeroo tokko Mughiira ibn Shu'baa Rustumiin bira dhaqeet isin eenyu jennaan naxnu qadarullah nuti qadara rabbiiti numtuu qadara rabbiiti jedheen rabbii isin fattanuudhaan isiniin nuun isin fattanaa jira jedheen namicha ruumii bulchuu kaafira sanaan jechuudha. Yoo samii irra jiraattanis nu ol geessa yookaa isin gadi buusa jedheen qadara rabbiiti jechuudha. Nuu qadara rabbiiti. Namni mu'mina ta'e tokko qadara sababeeffatee waan ofii hojjechuu qabu talisummaa isaa dadhabina isaa isatti hirkatu rabbiin na eegee jechuudha. Eeggachuu qabu ofii isaatiif socho'uu carraaquutu irra jiraata jechuudha. Kanaafuu sababa sahaabonni geessan maali? Dhibee akka gaafa namni dhibee kanaan qabamu isa magaalaa keessaa akka Amr ibn al-As godhan magaalaa keessaa gara gaaraatti ummata facaasan warri isaan jira duran umaraa'in gurguddaan eega du'anii booda tarkaanfii kana fudhatan jechaadha. Yeroo xaa'unni kun dhufu namni immoo dhibee kanaan qabame immoo akka carraa ta'e pozitiif namni ta'e yookaanuu isaan du'e oo qadara rabbiiti kunis sabrii barbaachisa obsa barbaachisa. Ajaban li amri al-mu'min jara Rasuulli alayhi salaatu wassalaam waa nama dhibee jedhan dubbiin mu'minaadha. Amriin isaa hundiyyuu khayrii jedhan yoo amtuun isa tuqxe sabareetu ajrii warra sabrii argata jedhan yoo haq khayriin toltuun isa tuqxe immoo rabbi isaa galatoonfatee ajrii rabbiin warra rabbiin galatoonfatu argata jedhan kun immoo mu'minaaf malee nama biraatiif hin ta'u jedhan. Xaa'uunni yookaan vaayirasiin weerara akkanaa kun ergaa lama qaba. Tokko نما يكا هجت ربين التنقطاط ضاف ملا كما ثبت في صحيح مسلم. أسامة بن زيد رسول عليه الصلاة والسلام جروا دقين جردا مال جنان إن الطاعون رجز أرسله الله على بني إسرائيل
عذابا قطعة ربي بني إسرائيل مرنتك بني إسرائيل الرتت إرجع ربي جدًا يبين دربان كنا كن جتشول جرجل تني مال جدًا ورحمة للمؤمنين مؤمنا في مو رحمة جدًا مال جودا يويس عن كبمة دنيا كان الرتي مع سياسة إتين الراديكا يبين تكو غافا نمتكو يبين متي قرين تكو نمو مؤمناتكو غافا ورانو إذا الرسول عليه الصلاة والسلام حديث براكيستي كفاراتاتي في جدًا مع سيار راديكا جدًا yoo ka'ee weerara akkanaa kanaan du'e namichi kun sabaree obsee rabbitu naa qaddare jedhee waan biraatti hirkisuudha baate rabbitti waan kana hirkifate immoo shahiida taa'edhan ajrii nama shahiida ta'e jihaada keessatti utuu karaa rabbii keessatti qabsaa'uu du'e ajrii kan argatedhan kanaafuu sababee of eeggannoo gochaa yoo rabbiin immoo qaddaree ittiin qabamne immoo irratti obsaa sammuu toof hin jeeqin otoof hin dhiphisin utuu allaman du'in al tokko fadu ilmina maada namni immoo qadar rabbiin beekne hoo ajaja rabbii namni beekne hoo humna rabbii namni beekne hoo allibba tokko du'a ofii of ajjeesaa oole jechuudha irra deddeebi'e mu'minni garuu al tokko du'a kanaafuu dhibeen kun yeroo ammaa kana addunyaa kana guutuu kan waliin gahaa jiru kun of keessaas barumsa hikmaa adda addaa qaba mana dhugaatii cufame mana zinaatu cufame mana khamriitu cufame mana qumaaraatu cufame biichii namni qullaa naannoo baharaa namni qullaa keessatti naanna'utu cufame darsii ilma namaati rabbiin kennaa jira jechuudha namoota kaleessa waan akka haraama irraa obsuu hin dandeenyu jedhanii haraama irratti ganamaa galgala jiruudhumti isaanii haraama ta'eyyuu rabbiin itti agarsiisaa jira carraas kennaafii jira duniyaan koronaa dura turtee fi duniyaan koronaa dura booda jiraattu gonkuma tokko ta'uu hin dandeessu addunyaan kun guutuun hin jijjiirama seenaa vaayirasii akkanaa kana keessatti biyyoota baay'ee jijjiiramee jira Justinian xaacuun Justinian kan jedhamu jira Spanish flu kan jedhamu jira biyya addunyaa kana yeroo baay'ee kan mudate jechuudha addunyaa kana guutuu isaa garagaggalche biyya hiyyeessa dureessa godhe biyya humna qabaataa dadhabaa godhe dadhabaa humna qabaataa godhe hikmaa rabbiitu kana keessa jira jechuudha kallattii tokko qofaan ilaaluu hin qabnu ergaa baay'ee of keessaa qaba waan ta'eedhaaf jechuudha rabbiin waan tokko gaafa hojjetu akkuma jalqaba irratti jedhe sababa malee waan hojjetu sababas geessine musabbibaata sababa sanaas geessine jechuudha kanaaf ayyuhal ikhwa wal akhawaat yeroo ammaa kana keessatti namni gariin mana keessa taa'uun isaa kanaan dhiphatee jira maaliif dhiphanna rabbiinoo akka nuti tafakkura goonuuf kana nuu kennu sababuu nu gochuun mala ilmi namaa kun ganama bahee galgala galee ganama bahee galgala gahee taanaan sammuun isaa yeroo hunda ruutiin waanuma idilee tokkoon yeroo hunda sammuun isaa guutuudha jechuudha carraan akkanaa kun gaafa dhufu garuu gattaa'ee an eenyu eessaan dhufe maal hojjechuun irraa eegama garaman deema eentu na uume maalan hojjetaa ture badii maaliin qaba toltuu maaliin qaba jedhee yeroo inni taa'ee of xiinxallu jechuudha yeroon kun kan maasiyaa hojjete kan badii hojjete carraa argate kana booda of sirreessee yeroo inni waan gaarii itti hojjetu jechuudha kun rabbiin tafakkuraaf waan akkanaa kana nuu fide jechuudha قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ربي ننجد برا ميوان سميف دتشكني كيستي مكانت انتلا إلالا ننجد سلافتو نما سموك أبو نما ربين عقلي وات انتلو كنف ملي إني دوفان إني دومي سلاوا أرقون دندو إلى ربين ور ربين سمو ساني كاري سمو غاري ساني قولي يروكنا ما إني أف قرتني بدي ساني meeqaa keenyatu haadha manaa keenya wajjiniin yeroo gaarii walii kenninee teenye walii wajjin haasofne walii wajjin mari'anne jaalala walii kennina meeqaa keenyatu ijoollee keenya wajjiniin teenye ijoollee keenya barsiisne ijoollee keenya guddisne yaada isaanii gowwumsa isaanii dandeettii isaanii hubannee jirra meeqa keenyatu yeroodhuma tokko of mataa keenya kana gaafannee jirra teenye yeroo arganne carraadha yeroo kana yeroon kitaabatti dubbisan yeroon kana kan rabbiin dandeettii kenneef waa itti barreessan yeroo kana kan ibaadaatti godhan quraana haffazan warri quraana haffazan yeroo itti muraaja'aa godhan warri qara'an yeroo itti qara'an warri
salaata xumaaniinaadhaan qalbiidhaan gad dhaabbatanii tasgabbaanii hin saganne yeroo kana kan nutti sagannu khushuu'a kan nutti godhannu yeroo kana sujuuda kan itti dheeressinu yeroo kana kan nuti salaata leelii sagannu sunnaa kan yeroo kana yeroo kaan waajiba sagannee fiinnu har'a gad dhaabbannee yeroo nuti waajibatti sagannu sunnatti dabalannee sagannu ayyuhal ikhwaa kanaafu yeroo ammaa kana keessatti manaan bahinaa gaafa jedhamu wal harkan fuudhinaa gaafa jedhamu masjidni haa cufamu gaafa jedhamu manni amantaadhaa cufamu wal gahiina dhaabbatu gaafa jedhamu maali fala dhibee kanaatu yeroo ammaa kana addunyaan dhibee kanaaf dawaan argineef talaalliin hin argamneef talaalliin saamaayin mana taa'uudha talaalliin saamaayin namaan walitti makamuu dhabuudha talaalliin saamaayin namaan harka wal fuuchuu dhabuudha talaalliin saamaayin rabbiin kadhachuudha istighfaara gochuudha yeroo kana dawaan isaa jechuudha yeroo ammaa kana nuyi islaamummaa irratti dhalannee guddanne yookaan islaamummaa irra jirru dhiisaati koronaa vaayirasii kana ittisuudhaaf barsiisni nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waggaa 1400 irraa barsiisan har'a warri silaa saayinsiidhaan qaroomne irra jedhan kan itti gahuu hin dadhabne yeroo rakkoon koronaa kun dhufe kan isaan itti argaa jirantu jira nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nyaata dura harka dhiqadhaa nyaata booda harka dhiqadhaa yeroo hirribaa kaatan harka dhiqadhaa namni yeroo waduu godhatu funyaan isaa kana keessatti bishaan ol seensisee gad baasu jedhan vaayirasiin har'a xixiqqaan dhiisi koronaan kun illeen yeroo nuti bishaaniin ol galchinee gadi baasnu carraa inni itti bishaanii wajjiniin bahutu jira jechuudha qorannoodhaan kanarra namoonni baay'een himaa jiran keessaa jechuudha kanaaf wantooti nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam nuu himan kun wasfiin isaan nuu himan kun har'a rabbiin dirqamaan ilmi namaa akka inni dhagahu godhaa jira jechuudha subhaanallah mucjizaa nabiyyiidhaaf kenname keessaa isa tokko kana jechuudha eega isaan darban waggaa 1400 booda wanti akkanaa kun har'a hojiirra oolee ilmi namaa arguu danda'u isaa kana jechuudha nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam namni tokko yeroo haxxiffatu haa dhoksu harka isaatiin yookaan carqiidhaan haa dhoksu jedhan har'a vaayirasii kana ittisuudhaaf maali nu gorsaa jiru ogeessonni fayyaadha namni tokko gaafa haxxiffatu erbee wayirratti yookaan sooftii irratti yookaan harka isaatiin jedhan har'a miti rasuulli alayhi salaatu wassalaam waggaa 1400 gaafa haxxiffattan gaafa qufaatan afaan keessan haguuggadhaa funyaan keessan haguuggadhaa jedhanii nu himan subhaanallah mucjizaa saayinsii Muhammad alayhi salaatu wassalaam caalu hinuman jirre irraa rabbiin addunyaatti agarsiisaa jira jechuudha نبي محمد عليه الصلاة والسلام نمني لكبستان نما فيادان دبي ددربو نمني قبمي أكول التيم مكم نسان تنوججه فر من الجزام فرارك من الأسد نما قرچيدان قبمي الرافة قادو الرئيسي أكا نما عم بسا يوكان لينشرا يوكان بننسرا ليسي توتي الرئيسي على النبيين عليه الصلاة والسلام وفد بني عبد القيس نما جدا مقافة قرساني هركفو تشورفن وادا سينو في رفن achuma dhaabbadhu jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam namichi harkisaa quricci qabu tokko jara keessa jira achumatti waadaasi harkasi fuunee jirra achuma dhaabbadhu jedhaniin har'a addunyaan falab dhibee kana at least dhibee kana akka inni hin daddarbine daangessuudhaaf kan jirri godhaa jiran maayin kana godhaa jiran jechuudha nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam waggaa 1400 dura garuu kana nukaanii jiran jechuudha saayintistii caalu akka nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam teerra mul'atee jira kanaa innaan balaan koronaa kun gaafa dhufu roga isaa isa gurraacha isa dukkana qofa laaluu hin qabnu kanaafu ergaan ani dabarsu inni lammaffaan gaafa goolabu dhibeen akkanaa kun gaafa inni dhufu taaliima yookaan barumsa islaamaa keessatti maaltu darbe مسجد الشفمي جمعاني يرون التدابة الجرا طاعوني كان قفمتي يروج الكباتيف طاعون الأشراف كان جرى مجرى طاعون قتيبة المسلم كان جرى مجرى طاعون بصرة كان جرى ميبيك مجرى جارة قرات تيجر هجرارة وقا كرة سديتي وقا جاتمي شنتي وقا ترباتمتي وقا دباب صدمي توقتي طاعوني وكان فيروسني ويرانا كنا كن مجرى سينا أمة إسلاما كيستي تجر يرو إني نما كما صدما كما دقدم يرون التجيس الجرى تجر سنرى برنيت ورى هاسا أجر لفو مرة كانيتي متكن هاسا أجر نانو الددات نموني مسجدني هشوف مغافة جرمو مدرسانا دابتو قراتينا دابتو غافة جرمو وانو بدعاوي باسوي ولا ما ينفتوا كنا نكر اتفاقاتون لا دوغنغورا كن وان هرر أممي متكن
yeroo masjidni itti cufame har'uma jaarraa quruun al-mufaddala jaarraa miidhagoo ta'e sana keessatti jaarraa jaarrolee hundi caalaa ta'e sana keessatti tarkaanfiin akkanaa fudhatamee jira. yeroo masjidni bultii 40 itti cufame jira. jama'aaniif juma'aan guutuun yeroo inni itti dhaabbate jira jechuudha. qaraatii biraatuu dhiisaati jechaadha. even yeroo garii dogongora yoo hojjetanii biyya Masrii keessatti jaarraa sana keessatti walitti qabamnee du'aa kadhanneedhanii ummata badheetti walitti yaasanii du'aa kadhatanii jennaan namoonni kaleessa dhibbaan du'an kumaatamaan du'ee galanii dogongora sanarraa deebi'anii namni akka walitti hin dhufne kan godhantu jira jechaadha. kanaafuu tawakkulas gochuun qadara rabbiitti amanuun kun hundinuu walii wajjin deema. dhumarratti inni sadaffaan yeroo balaan akkanaa kun dhufu maaltu nurraa eegama? yeroo balaan akkanaa kun dhufu rahmata walii gochuun sadaqaa baay'isuun barbaachisaadha. rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal jedhan as-sadaqatu tutfi'u ghadaba ar-rabb sadaqaan dallansuu rabbii dhaamsiteedhan. sadaqaan dallansuu rabbii dhaamsiti. rabbi nutti aaree jira. addunyaa kanatti rabbiin aaree jira. gaafa aaru garuu tokkumaan daguugee nu balleessaa hin jiru. carraanuu kennaa jira. tawbaadhaaf carraanuu kennaa jira. of xiinxaluudhaaf yakki keenyarraa akka deebinuuf carraanuu kennaa jira. bara akka badii keenyaatiif halkan tokkoon hin bulchu rabbiin akkuma rabbiin quraana keessatti walaw yu'aakhidhu Allahu an-naasa bidhulmihim ma taraka ala dhahriha min daabba badii ilmi namaa hojjetu tokkoon kan silaa qabuutu rabbiin ta'e namni tokko lafa kana irratti hin jiru. maaliif jennaan namni yakkan hojjenne hin jirre waan ta'eef jechaadha. garuu rabbiin nu jaallata. garaanuu laafa. rahmatu nu godha. carraanuu kenna. nu qixaaxuu nu adabuu miti kaayyoonsa. akka nuti jannata gallu malee akka jahannama gallu hin barbaadu. akka nu azabu hin barbaadu rabbiin. mujrimootaa fi azaaba kan inni qopheesse. jallattootaa fi rabbiin azaaba kan inni qopheesse. malee nama carraa deebi'uu argatee deebi'uu azabuu hin barbaadu rabbiin. kanaa jennaan rabbiin aarii rabbii har'a addunyaa kanarraa inni nutti agarsiisaa jiru kana tokko kan ittiin dhaamsinu maayin sadaqaa kennuudha jechuudha. sadaqaan immoo keessattuu yeroo ammaa kana nuti kenninu sochiin daangeffamuudhaan ummanni keenya irra guddaan isaa hiyyeessa. sagantaa keenya yeroo darbee irrattis kana kaasuu yaallee jirra. ammas irra deddeebineetu kan kaasnu. rasuulatu alayhi salaatu wassalaam maal jedhan laysa minnaa nurraayii miti jedhan man baata shabcaana wajaaruhu jaa'ic namni quufee bulee utuu ollaansaa beela'ee jiru namni quufee bulee nurraayii miti jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam. rasuulatu alayhi salaatu wassalaam maal jedhan nyaata walii qooduu irratti gaafa nu barsiisan طعام الاثنين يكفي الثلاثة jedhan طعام الثلاثة يكفي أربعة nyaanni nama lama nama sadii gahaa jedhan nyaanni nama sadii nama afur gahaa jedhan waan qabnu walii qooduutu nurra jiraata. rabbiin bar ansaarota warra nabii keenya alayhi salaatu wassalaam yeroo isaan makkaa godaananii dhaqan wanti rabbiin yeroo hunda ilaa qiyaami saa amma gaafa guyyaa qiyaamaatti quraana keessatti kan inni isaan faarsu maali jennaan ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة utuu beela'anii jiraniitu obboleewwan isaaniitiif dursa kennan jedha rabbiin. utuu garaan isaanii beela'ee jiru dheebotee jiru of bira dabarsaniitu obboleewwan isaaniitii waan qaban kennan. yeroo kana keessatti ummata keenya irraa kana kan barbaadamu jechuudha. jaalalli akkana dhugaa baramma koraanaan kun maal nu saaxile dhugaadhaan waliin jaallannu dhugaadhaan garaa waliin laafnu hin fakkeessinaa hin sobnaa waan jedhu nu saaxilaa jira. sobarraa dhaabbanneetu dhugaadhaan garaa walii laafuu agarsiisuu qabna. dhugaadhaan wal jaallachuu keenya agarsiisuu qabna. sahaabaan rasuulaa rabbi quraana keessatti maaliin isaan faarsa jennaan yeroo hunda nafsiyyaa isaanii mo'ataniit obboleewwan isaaniitiif dursa kennan. gaaf tokko lola irratti bahaniit madaahan sahaabonni baay'een tarreetti. tokkoof isaan walaatiif bishaan fidanii kennanii jennaan an xinnoo fooyyee qaba obboleessa kiyya sanattaanu kanaaf kennedhen isaaf geessee jennaan lakkii an xinnoo fooyyeen qaba isa kanaaf kennu utuu jedhanuu nama 10 bira gahe. isa dhumaa sana bira ga'anii jennaan haqqiin kan obboleessa kiyya isaan walaa sanaati deebisii isaan walaa sanaaf kennedhen isaan walaa sanaaf gaafa inni bira ga'u du'ee jira. inni lammaffaas inni sadaffaas hundi isaaniitu utuu bishaan kana wal affeeranii du'an jechaadha. jaalala hamma kana walirraa qabu sahaabaan nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. kanaa jennaan nuti har'a
yoo dhugaa hordoftoota nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam taane yeroo kana keessatti seenaa kana deebisnee hojiirra oolchuun nurra jiraata dhiifama yoo dhugaa nabii Muhammad alayhi salaatu wassalaam hin jaallanne taane nabiyyiin Muhammad alayhi salaatu wassalaam waan qaban guutuu kennaniit yeroo isaan mana isaanii keessatti waan dhugan waan nyaatan hin qabne ture waa tokko jechuudha nu har'a nyaata manatti kuufannee qabna waan ammatu ji'a tokkoof yookaan amma ta'eef nu ga'uu qabna baay'een keenya jechuudha kanaafuu waan qabnu walii hiruun waan qabnu walii qooduun waan qabnurraa walii yaadachuutu yeroo kanurraa barbaachisa ummata keenya baay'ee isaanii dunkaana keessa jirantu jiru yeroo amma naannoo adda addaarraa buqqaanii kaleessumayyuu jiruun isaanii waan mootummaan sadarkaa adda addaatiin guyyaa guyyaadhaan kubbaayyaadhaan waa safaruu fi kan jiraatantu jiru har'ammoo mootummaan humna isaatii ol rakkoon kun kan babal'ataa deemu humna mootummaatii ol humna mootummaa hiyyeessaa biyya hiyyeettii kana dhiisaati biyya addunyaa gurguddaan kan akka US Ameerikaaniitu hin dandeenye har'a jechuudha kanaa jennaan nutu har'a garaa walii laafuu qaba baadiyyaa keessa kan jirru magaalaa keessa kan jirru ollaa keenya yaadachuun nurra jiraata yeroo kana maal nyaataa jiru nyaatanii bulaa jiru yoo xiqqaate ilmaan isaanii beelaa jiru walii yaadachuu qabne yeroo kana keessatti waan qabnu walii qooduudhaan qabeenyaan nuti har'a kuufannee ummata keenyaa du'u achi kaahannu wallahi barakaan qaba waan qabnu ummata keenyaa wajjin qooddannee rahmata rabbiin nu oolutu qabeenyaa nuti silaa kuufannu irra nuu caala jechuudha maaliif jennaan ما عندكم ينفد رب القرآن كيسة مال جد ما عندكم ينفد وما عند الله باق وانتسم برجرو مليونان هتو بليونان هتو تريليونان هتو هندما وما عند الله باق وانت ربي برجرو قالوا هندمو ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ورمو تلتو هجتمو وانسان هجة سنج على دتشاقو ديتن إساني ديبي سيد ربين yeroon kun hin darba rabbiin raajii nutti agarsiise haqa ol kaasuudhaaf ilma namaattiin adabuudhaaf gara isaatti akka nu deebinu gochuudhaaf qur'aanatti akka nu deebinu gochuudhaaf hadiisa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaamitti akka nu deebinu gochuudhaaf malee badiidhaaf miti rabbiin akka nu toobannuuf dadhabina keenya akka nu hubannuuf ilmi namaa yoo hammam beeke yoo hammam qaroome yoo hammam qabaataa ta'e yoo hammam meeshaa waraanaatiin of ijaaree dadhabaa akka inni ta'e rabbiin nutti agarsiisuudhaaf addunyaan guutuun irra qabeenyi isaaniis homaa aangoon isaaniis homaa meeshaan waraana isaaniis homaa laaboraatooriin isaaniis homaa sooftiweeriin isaaniis homaa hundinuu dadhabeera jechuudha harka kennateera jechuudha eenyu qofa kan harkan kennan kan yoomuu harkan kennan rabba alaalamiin qofa wamaa kaana allahu liyucjizahu min shayin fi lardi walaa fi samaa rabbiin wanti isa dadhabsiisu hin jiru nuti humni rabbiin humna isaa nutti agarsiisuudhaaf niikuleerii san barbaachisu taankii san barbaachisu baayolojikaal keemikaalii san barbaachisu rabbiin waanuma vaayirasii ansiin kan ijaan hin mul'anne kan maayikirooskooppii yeroo dhibba yookaan yeroo kuma maagnifaayii gochuu danda'u malee hin mul'anne vaayirasii xiqqoo tokko rabbiin ilma namaa fattane jechuudha ilmi namaa hiyyeessa ta'uu ilmi namaa dadhabaa ta'uu ilmi namaa hanqina qabaachuusaa rabbiin itti agarsiise warra kaleessa nuti waan ilmi namaa addunyaa kun guutuu mana isaa keessa taa'ee hojjetu beekna waan hunda to'achuu dandeenya jedhan kan akka Ameerikaanii kan akka Chaayinaa kan akka Great Britain hunda isaanii jilbeenfachiise jechaadha rabbiin har'a ilmi namaa kun daciifa ta'uusaa nu kaleessa quraana keessatti nutti himee jira maal jedhe wa khuliqa al-insaanu daciifa ilmi namaa dadhabaadha nun jedha rabbiin garuu ilmi namaa quraana kana sobsiiseetu nuti dandeettii qabna beekumsa qabna aangoo qabna humna qabna eenyutu nu faallaa keenya deema jedhaniitu biyya ofii bira darbanii biyya addunyaa kana guutuu to'atanii akka ofii barbaadanitti gaggeessaa turan rabbiin har'a addunyaa dhiisaamee dhimma mataa keessanii nama har'a New York keessatti guyyaa tokko keessatti kumaan namni du'aa jira har'a New York keessatti jechuudha har'a namni Ameerikaanii qofatti yoo xiqqaate namni 300 vaayirasii kanaan qabamee jira namni 900 du'ee jira Ameerikaanii keessatti kana caalaa du'a jedhanii dheengadda Tiraamp waan kana haasa'ee jira
yoo namni kumni dhibbi tokko kumni dhibbi lama qofti du'e baay'ee waan kana daangessuu dandeenyee jirra to'achuu dandeenyee jirra kasaaraan keenya xiqqoodha jedhee jira nama miliyoonaatu du'a jedhamee sodaatame jechuudha nu akka muslimaatti sodaa daangaan qabne sodaachuu hin qabnu maaliif lubbuun harka rabbii jirti waan rabbiin hinduuta jedheen malee hinduu koronaan galeef koronaadhaan hinduunu kana jechuun immoo of eeggannoo dhiisnaa miti kana jechuun immoo ergaa ogeessi fayyaa nuu dabarsan cabsinaa miti abadan sababa geessuunis dirqama keenya waan ta'eedhaaf kanaaf obboleewwan keenya yeroo ammaa kana keessatti masaajinni keenya haa cufamu malee manni keenya masjiida ta'uu qaba manni keenya iddoo itti rabbitti deebinee rabbitti boonyu quraana qaraanu zikrii goonu salaata salaannu halkanii guyyaa rabbitti boonyu ta'uu qaba manni keenya ikhwatal iimaan mee kana caalaa maaltu nu gorsagaa azaaba samiidhaa nutti bu'aa kana caalaa azaaba ta'uu bu'aa jira hamma namni duutti ollaan keenya obboleessi keenya ilmaan keenya hamma du'a nutti namannu jechuudha yoo har'a boonye gara rabbiitti hin deebine yoo kanaan hin gorfamne yoo kanaan toobaa gara rabbiitti hin deebine kanaaf ikhwatal islaam bakka jirtan hundatti irra caalaa namni maaliin mashghuula ta'a feesbuukii ilaaluudhaan oduu kana waan nama gaddisiisu waan kanaa wajjin wal qabate qofa hordofuudhaan namni biizii ta'ee jira laa kunis dogongora guddaadha odeeffannoo hamma ta'e tokko madda amanamaa ta'e tokko guyyaa irraa yoo al tokko ilaalle gahaa ta'uu danda'a isarraa hafe garuu waan faayidaa hin qabnetti akka kaleessaa yeroo keenya fixna taanaan adaaba rabbii kana ammas ofitti simataa jirra jechuudha ofirra akka turu godhaa jirra jechuudha kanaafuu feesbuukiinis intarneetiinis miidiyaanis har'a kana iyya waan ta'eedhaaf hamma ta'e tokko kana yeroo muraasa kennineefi isa kaan yeroo itti quraana qaraanu yeroo itti zikrii goonu yeroo itti yaa hayyu yaa qayyuum yaa allah yaa rabbi jennee gara rabbiitti deebinu ta'uu qaba insha allah sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti كنان إن شاء الله نقول با دعائي قونا اللهم رب السماوات والأرض يا خالق السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ربي دنديتين كي دنديتي وندا أولتي بيكم سكي بيكم سونداتي أولتي يا ربي سميف دتي كي سون تجرو هندي هم نكي جلتي كنتو هتمتي يا ربي وام اللتها لكتا أرقتو تاتي يا ربي بلاك نراكاس يا ربي نتي دبودا نتي يسا كبين نكمنو بيكم سين كبنو منتي عالم نكمنو هوسبيتال وان كنا اتي سودان دين نكمنو يا ربي تنبراري يا ربي دلن سوكي كان يا ربي نراكاس يا ربي غركيت دي بن يجر يا ربي نتقبل يا ربي ندبسن يا ربي توبا كينيا توبا دغادا يا ربي نغد يا ربي نما كان الرابرتي بلا كان يا ربي غرفمي غركيت ديبو يا ربي نغد يا ربي توبا كين يا ربي نورا تقبل نما كان عنده امو يا ربي شهيد غد يا ربي وبسكيس يا ربي كنيف نما دي بي كان انقبمس يا ربي وبسكي كنيف يا ربي وبسكي كنيف يا ربي غركيت نديبس يا ربي نصري ملي يا ربي كان بودا قد انتم ما في ميدما يا ربي نغرسيسن يا ربي براس ديمو كان برا اسلام ما نتدغاغي حق نتملته ولا انتم ما حقا نتملته يا ربي غد يا ربي بيا كينيا تكس بيا الدنيا كانوا قوت يا ربي تكس بيكتوتا كينيا يا ربي تكس من قدوتا كينيا هون كينيا يجولي كينيا يا ربي تكس بيا كينيا يا ربي بيا دقاقدو بيا يا ربي كبينيا دام بيكم سان قدوتو يا ربي قد يا ربي بلا كرأتش متنو راكب يا ربي ندندتين كبنو بيكم سن كبنو واللان سن كبنو كبينين كبنو يا ربي يتنو راتش متنو را يا ربي داب يا ربي بلا كان همنا كينو تقرس استيجرتا يا ربي دندتي كينو تقرس استيجرتا يا ربي منو راكاسيتي أرحم الراحمين توكس يا رب نتقرسيسي يا رب نراكاسيتي يا رب نراكاسيتي يا رب قرالا فاتوكي يا رب نتقرسيسي يا الله يا الله يا الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبلوان كينيا وإم ينين سجنتاك التي كانت يفتني أمتا كينيا كانوا تبرسيس نرجانا ككبو جوتنيف ربين قالت سنها ديبيو وإم ين أمس جبات دا سجنتاك كنا كلتي الدداتين التنوفان سنين جدا قالتهما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah, Situ Ghafurur Rahimi, Situ Ghafurur Rahimi. Akafenya lalini nuti ararami. Ararama kefena nuti arabi, Allah, nuti arabi, Allah, nuti arabi. Akafenya lalini, ya Allah, menu mari zambi, ya Allah, menu jisi kalbi, ya Allah, atumma ya Rabbi. Nuwararami, Allah, Allah, nuwararami, Allah, Allah, nuwararami. Nuwararami, nuwararami, Allah, Allah, nuwararami, Allah, Allah, nuwararami, nuwararami. Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah, Situ Ghafurur Rahimi, Situ Ghafurur Rahimi. Akafenya lalini nuti ararami. Numa debi Rabbi ya goita, Allah, Rabbi ya goita, Allah, Rabbi ya goita. Kalbin nubusi, ya Allah, kesar ramata, ya Allah, burus mundorkin, ya Allah, kanani jannata. Nuwararami, Allah, Allah, nuwararami, Allah, Allah, nuwararami, nutiararami. Nuwararami, Allah, Allah, nuwararami, Allah, Allah, nuwararami, nutiararami. Allahu ya Allah, ya Allah, ya Allah, Situ Ghafurur Rahimi, Situ Ghafurur Rahimi. Akafenya lalini nutiararami. Ghafurur Rahim suma wakili gaina, Allah, wakili gaina, Allah, wakili gaina. Nurake bali, ya Allah, ibadah kenya.